Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo keenyaa hunduma keessanuu maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Guyyaa jedhee nagaa sin gaafadha akkam jirtan. Hunduma keessaniifuu bakka jirtanutti biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii sagantaa keenya kana dhaggeeffachaa kan jirtan araarri arjummaan akkasumas eebbii gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Lafa jirtanitti eebbisaa, araarrisaa, arjummaansaa isiniif haa baay'atu bakka jiraattan. Guyyaa irraa sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa addaa kanarratti immoo keessummaa addaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan addaa kiyyaas Faarfataa Bikila Kebede jedhamu. Faarfataa Biqilaan waldaa masarata Kiristoos Ambootti tajaajilu guyyaa irraa waa'ee jireenya isaa, waa'ee tajaajila isaa, waa'ee hojii isaa, waa'ee sochii tajaajila inni godhuu fi haaluma inni gara gooftaatti dhufeenis wal qabatee dhuga ba'umsa isaa jireenya isaa guutummaatti daqiiqaa muraasa keessatti waliin ni haasofna. Faarfataan Biqilaan faarfataa baay'ee jaallannuudha. Waldaa masarata Kiristoos Amboo qofaatti otoo hin ta'in bakka garagaraatti deemaa nama tajaajilu. Karaa isaatiin Waaqayyo hojii gurguddaa dargaggeessa hojjechaa jirudha. Waa'ee jireenya isaa, waa'ee tajaajila isaa, waa'ee haala hojii isaa waanuma garagaraa kaasnee immoo hin haasofna. Jireenyaaf tajaajila isaa irraa waan guddaa barattan qabdu jedhee amana. Sagantaa kana qabadhee kan isiniif dhiyaadhu an obboleessi keessan Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa wal fakkaataa akkasii barsiisa garagaraa karaa tamsaasa kallattii, karaa reediyoo, akkasumas immoo karaa yuutuubii, akkasumas immoo karaa feesbuukii, akkasumas immoo karaa teelegiraamii yeroo hundumaa dhaggeeffachuu, daawwachuu, irraa barachuu dandeessu. Faarfannaa kanaan waaqa waaqessineen booda sagantaan gaaffiif deebii keenya itti fufaa waliin turan affeerraa keenya jaalalaati. Callisee yaadu saatittiin na hiite hidhaa jaalala kee kan namni naan baanne ulfaataa baakootii na dandeesse ofii kee. Seyon yaadu saatittiin na hiite hidhaa jaalala kee kan namni naan baanne ulfaataa baakootii na dandeesse ofii kee. Jaalalaaf safuudhaa giita goosi dhaabee isanaaf qophaa'ee. Jaalalaaf safuudhaa giita goosi dhaabee isanaaf qophaa'ee fannoo goosi dhaabee. Mudaa koo lakkooftee na rakkistee hin beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu. Mudaa koo lakkooftee rakkistee hin beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u. Faarfataa Biqilaa waamicha keenya kabajee as nu biratti argamuu keetiif Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu Guyyaa jennee simanneerra. Tole galatoomaa jedheera anis. Haleluuyaa. Ulfaadhu gooftaan si eebbisu. Egaa sagantaa gaaffiif deebii keenya kanarratti waa'ee backgroundii kee, waa'ee jireenya kee akkaataatti guddatte, akkaataatti gara tajaajila kanaa dhufte, haalli tajaajila kee amma maal fakkaata, akkasumas immoo karoora kee maal fakkaata, waa'ee tajaajilaa wal qabate kana waan baay'ee kaasnee naasofna. Dhaloonni baay'een immoo nu dhaggeeffachaa jira akka moodeliitti godhee immoo kan fayyadamu sirraa waan guddaa barachuu kan barbaaduuf kun carraa guddaadha. Egaa Waaqayyo carraa kana nuuf kenneef galanni haa ta'u. Egaa jalqabarratti akkuma yeroo introduce godhe dubbadhee Faarfataan Biqilaan waldaa masarata Kiristoos Ambootti tajaajilu jedhee qofaan jalqabee waanuma gabaabduu dubbadhee jechuudha. Ati immoo dhaggeeffattoota keenyaaf Faarfataan Biqilaan eenyu, waa'ee abbaaf haadha isaa, bakka itti dhalatee, akkaataatti guddate gabaabaatti backgroundii Faarfataa Biqilaa akka dhaggeeffattoota keenyaaf sheer gochuun carraasiif kenna. Asirraatu jalqabne. Tole egaa nagaan keessan haa baay'atu. Akkuma obboleessi koo jedhee ani Faarfataa Biqilaadha. Yaada koo kana yeroon isiniif hiruu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyo isa carraa kana nuuf kenneef galanni haa ta'uun jedha. Obboleessa koo atis guddaa galatoomii, obboleessa koo Wandimmaa Gany. Akkamitti gara gooftaa dhufte kan jedhuufi wanta lamaan isinitti muudhaa barbaada. Gara gooftaa dhufuu kana namni karaa lamaan beeka. Inni tokko qaamaan waldaa dhaquudha. Inni tokko garaadhaan waldaa dhaquudha. Lapheen waldaa dhaquudha. Amananii itti of kennanii jechuudha.
qaamaan yoon waldaa dhatteessa jiru yoo ta'e dhaladhee waan keessatti of argee haati koos abbaan koos kiristiyaanaa hojjettoota mootummaadha waan ta'aniif numan dhaladhee keessumattan of argee na fuudhanii waldaa dhaqanii jechuudha. Daa'imman warri qabatanii dhuftan jedhamee manii achi baamee naaf kadhatamee waldaa daa'imummaa makootii kaasee waldaa keessattan guddadhe waa'een Kiristoos garuu kan naaf gale dhiyoodha. Waa'ee Kiristoos kanan hubadhe dhiyoodha. Akkaataan itti hubadhe akkaataa ajaa'ibaatidha. Daa'imummaa kootii kaasee gaaffii ani gaafadhu gaaffii baay'ee ulfaataa ture. Xinnummaa makootii kaasee namoota hangafoota koo ta'aniin gaaffii ani gaafadhu gaaffii baay'ee ulfaataa gaaffii baay'ee challenge nama godhu ture kan ani gaafadhu. Mana barumsaa keessa taa'ee yeroon baradhu yeroo barsiisaanii waa'ee lakkoofsotaa intiijarii barsiisu intiijariin 0 irraa kaasee gara poozitiivaatti 0 irraa immoo kaasee gara negatiivaatti yeroo barsiisaan barsiisu ani taa'een umurii Waaqayyoo tilmaama. Lakkoofsi kara poozitiivaa dhuman qabu lakkoofsi kara negatiivaas dhuman qabu taanaan ka'umsi Waaqayyoo eessaa dhufe. Eeshi gama poozitiivaatiin immoo lakkoofsi dhuman qabu erga ta'eeti umurii Waaqayyoo meeqa? Waaqayyoo kan jedhu kun eessaa dhufe? Kan jedhuun taa'ee tilmaaman ture. 0 immoo kakuu haaraa godhadhe. Kakuu haaraan 0dha. Negatiivni keessi umurii Waaqayyooti eessaa dhufe? Where is the origin of God? Waaquma wanti jedhamu kun eessaa dhufedha? 0 irra dhaabadhe gara poozitiivaatti immoo eeshi bara meeqa immoo jiraata? Kan jedhu kananii baay'ee magaaffii ulfaataa natti ta'a ture. Keessumaa yeroo hundi dubbisu waa'ee Big Bang Theory isa jedhamu waa'ee explosionii guddaatiiniti lafti kun uumamte maal theorii sana faa gaafa dubbisu isatti namni jaldeessarraa dhufe wantoota jedhaman kana saayinsii kanatti nama amanuun ture nama akkaadaamiitis yeroo sana jechuudha. Utuman kanaan jiru egaa sababa hojiitiif jecha abbaan koo kamisee keessadha kan inni ture. Kamisee baatii biyya jedhamu. Achitti wanta baay'eetu darbe egaa. Mana barumsaa waliigala kutaa 1 kutaa 8 keessa baay'ate kiristiyaanni ana wajjin nama 2 qofaa jira. Inni kan musliima jechuudha. Innaa boqonnaa irratti yeroo taphannullee wal qoodneeti. Kiristiyaanaaf musliima jennee taphannaa. Egaa sana hundumaa keessatti wanta baay'eetu darbee Waaqayyo garuu achumatti yaadaan na qabeera anatu hin beeku malee. Nama lolaa baay'ee agreesiiviin ture qofaa makoo hin sodaadhu reebamees galee beekaa reebasii wanta baay'een dabarse egaa umurii ijoollummaa koo sanaanii. Egaa inni dheeraadha seenaansaa kana hundumaa dabarsee utuu hin jiru kana hin irraanfanne guyyaa tokko namichi Pastor Ali jedhamu tokko Finfinnee irraa affeeramee konferensii dhufee saba keessaa naan ol na waame. Erga ol na waame booddee faarfataa guddaa taataa naan jedhe. Ameen. Naanan immoo baay'ee ijoollee xiqqoo waanan tureefi baay'een ga'isan tures nan qallada. Namatti garagalee kolfuu sodaadheen achi garagalee girgiddaatti garagalee hin dhaabadhee kolfe. Gurbaan ana maal kolfita faarfataa taatan siin jedhe naan jedhe. Achi gubaayeen hin boo'a gaafan akkas naan jedhu baay'ee xinnoo waanan tureefi. Isa booddee akkas naan jedhee yeroo sanatti egaa baay'een nama lolaa keessumaa hanni hojii makoo ture. Naa kana natti mee gaafa madirakii irraa bu'uudhaaf ka'u kottu mee dudduuba deebii naan jedhe afaan Amaariffaatiin. Gaafa dudduuba deebi'u gurra kootti asaaseetu isa gochaa jirtu sana immoo dhiisi naan jedhe. Argitee raajii Waaqayyoo ogummaa qaba raajiin callisee moo waan itti dubbatameen immoo amma saatii sanatti utuu inni maayikii qabatee isa gochaa jirtu sana immoo dhiisi jedhe. Haati koo achi keessa jirti abbaan koo achi keessa jira ani galgala lafan buluun qabu. Naa dhuguma immoo hafuurri faarfannaa na tuttuqa ture. Egaa itti guddachaan dhufee ijoolleen mana barumsaatii musliimatti na beeku maqaa naa baasanii ani musliima dheenima Maammed naan jedhu mana barumsaatii. Maaliif biyya musliimaa waan ta'eef konfidensii dhabdaani kiristiyaana gaafa jettu. Ani musliima yeroo jettu garuu bakka si jaallatu isaanis. Gaafa kanaa kaasee garuu ani kiristiyaana jechuun jalqaba. Diina natti ta'an mana barumsaatti ijoolleen akka diinaatti na ilaaluu jalqabanii. Akkuma Daawit egaa wallaalummaa maanan godha. Yaa Waaqayyo gooftaa Filisxeemota kan harka koo keessa buuse dheelloona gaafa musliimni isaa wajjin walitti bu'u. Filisxeemota kan harka koo keessa buuse dheellola. Utuman kanaan jiru abbaan koo jijjiirraa argatee biyya dhalootaa isaa gara giddaa ayyaanaa dhufe.
giddaa ayyaanaa gaafanni galummoo dhaqeen giddaa ayyaanaa keessatti gaa umuriin koos tajaajilaaf ga'ee kwaarii daa'immaniitti dabalame. Kwaarii daa'immanii keessatti gaa chaalenjii guddaan dabarsee waldaan kiristiyaanaa akkati guddattuudhaa fi ga'ee guddaas qabdi. Si cabsuudhaafis ga'ee guddaa qabdi. Bara kana keessumattuu bara kana. Kan ittiin cabu ittiin caba. Kan itti fayyadame immoo ittiin itti guddata. Ani gufuunaaf taa'e hundumaatiin hin gufanne. Garuu akkaataa teessuma isaa sirreesseen gulantaa hojjetadhee ittiin ol ba'e jechuudha. Waaqayyo ulfaatu gaa. Samarii isaa nuuf kaa'ee ragaa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffattani gaa. Gaaffilee baay'ee hangana isa gaafadhuu fi samarii waan walii galaa nuuf kaa'ee jira. Amma immoo particularly Biqilaan obboloota meeqa qabaa? Achi keessaa immoo meeqaffaa dhalatee? Goseef 11ffaa dhalatee kanaafuu meeqaffaa dhalatee? Eessatti immoo dhalatee kan jedhu particularly mi'atu nu ibsite. Ani kanan dhaladhe yaa'ugaa giddaa ayyaanaattidha. Godina Wallagga Bahaa. Godina Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaatti dhaladhe. Abbaan koo obbo Kabbadee jiraataa irraa, haadha koo adde Biraanii Raggaasaa irraa. Ani maatii koof mucaa hangafaati. Bikila Kebedaa jedhama mucaa hangafaati. Inni irratti dhalatu immoo kiiboordistii cimaadha. Boru wal baruu ni dandeessu. Amma madda walaabuu yuunivarsiitii irraa barata. Yohaannis Kabedee jedhama. Obboleettiin koo isheen sadaffaan immoo Beetii Kabedee jedhamti. Baay'ee mucaa sagalee qabdudha. Mucaa sagalee bareedaa qabdudha. Waaqayyo maatii Faarfannaa godhee beekama. Baay'ee nurratti dhangalaase maqaan isaa eebbifamu. Ameen ameen. Inni dhumaan immoo mucaa xiqqoo tokkodha Abdii jedhamti dhiyoo dhalatte. Egaa akkuma sila siniin jedhe kana keessaati yaada sana keessaan amanee gara Waaqayyootti dhufe jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya backgroundii Faarfataa Biqilaa amma gaa dhaggeeffannee jirra. Eessatti akka dhalatee akkamitti immoo maatii keessatti immoo akka guddatee dhageenye jirra. Amma immoo gara jireenya kiristiyaanummaatti dhufna gaa. Backgroundii isaa xumurree jira. Gara jireenya kiristiyaanummaatti yoo dhufnu jalqaba irratti waan tokko nu kaasaa ture. Maatii kiristiyaanaa keessatti dhalattee guddatte immoo guyyaa keessaa gooftaatti amantee kan jedhu sanarratti mi'atu nu haasoo hin tola. Guyyaa keessa gara gooftaa dhufte immoo maatii kiristiyaanaa keessatti dhalatte immoo gooftaa Yesuus Kiristoosin personally wal baruun kee maal fakkaata? Isumanii siniif haasa'uuf jechaa jira. Baay'ee mata duree interestingiidha. Mata dureen kun namoonni baay'een isirraa hubatu jedhee yaada. Haati keenyaaf abbaan keenya nu fuudhanii waldaa nu geessaa turanii waldaa hin dhannaa hin teenyaa garuu hammi nuuf galu muraasa ture. Waa'ee Waaqayyoo kana haati keef abbaan keessiif ibsuu hin danda'an baay'isuu. Amma baay'een keenya keessatti dhalanne haadha keenyaaf abbaa keenyarraa dhaalle malee amantaa kana amantiin nuun galle. Amantaa dhaalle malee amantiin nuun galle. Innaa amantaa nan dhaale. Pheenxee isa jedhamu kana haadhuma koof abbaa koorraan dhaale. Amantiin immoo naa gale. Naa galeen naanan keessatti hafe. Eessaa kaasee siif gale yoo jettanii isa jalqabaa otuu namni tokko naaf hin ibsiin kutaa 7 yeroon baradhu utuman taa'ee macaafa qulqulluu kana dubbisaa jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 natti fakkaata waa'ee lakkoofsa 666. Gaafuman dhaqee achirra ga'uti nanne macaafni qulqulluun kun dhugaa akkasii qabaan jedhe. Jaalala Yesuus miti kan jalqaba naa gale. Waa'ee 666 macaafa irratti argeen bakka kun sagalee Waaqayyoo ta'een fudhadhe. Otuman isaan jiru gidduutti immoo dhufee na buta. Maaliifi waa'ee Kiristoos miti kan wangeelli naa gale. 666 malee. 666 argeeman wangeelli sirriidha kan kana raajee jedheemanii ishee maananii wangeela kana hubadhe. Adeemsa keessa dinqii baay'ee arguutti ka'e Waaqayyoo wanta gurguddaa natti agarsiisutti ka'e ispeeshaalii kanan hin irraanfanne. Yeroon albamii koo hojjedhu faarfannaa kana yeroon hojjedhu yeroo tokko birrii dhabeen guyyaa 3 agabuu koo bule. Makkamitti akkan gara amantiitti dhufeen siif ibsa. Guyyaa 3 agabuu koo buleen gaafa guyyaa 3ffaa mana hiriyaa koo tokko keessa inni waldaa deemee qofaa koo ciisa. Na baay'ee garmalee beela'eera. Koofii biskuut kan jedhamu tokko jirti tarii beektote boca bineensota garaagaraan kan hojjetamu. Saatawwaa, leencaa maal bifuma boca bineensotaatiin hojjetamti. Teestii bunaa qabdi. Isheen nyaadheen guyyaa 3 ture. Gaafa guyyaa 3ffaa galgala isaa Waaqayyoo hin jiruun jedhe. Yaada sanatti hin deebi'e jechuudha. Maal jedhama yaada eetostoota. Waaqayyoo hin jiru. Waaqayyoo hin jiru isa jedhamu sana. Isattanii deebi'ee Waaqayyoo hin jiru otuu jiraate yaa Waaqayyoo ati hin jirtu otuu jiraattee anaan nan beelessisu turte hin jedheen.
mana keessan qofaa koo jira waan ta'eef asuma oolu taaleen dhaqee suwichii ibsaa tag godhee dhaamse qottoo jiraatte mana kana ibsee deen waaqayyoon qore achi fooxaa wayii uffadheen girgiddaatti garagaleen ciisaa ani amma maal akkan kadhadhe sirraan fadheera ciisaa akkan jiru qofaan beeka fooxaa akkan uffadhe sirraan fadheera manni kuni ifan hin beenneen garmalee ifa maa inni har'a ibsaan kun maaliif akkasiifan jedhe callisee maciiseen of gaafadhe naannoo sa'aatii 8 ta'eera amma beela sirraan fadheera inuma ifa manni garmalee amma nan shakkachiisee immoo iddoo kaanii ibsaan waan dhadhaameefiti mana kana keessatti ibsaan cimee kanaafiti manni kun garmalee ifaa jira jedheen ciisee yaada kenna ifni kun ittuma caalaa waan deemu waan ta'eef tarii ampuulii kana narratti dhoosaa laata jedhee sodaadheen ka'een ibsaa kana dhaamsa jedheen akkam birlibsii uffadhee jiru sirraan fadheera gaafa lafan ciisee ol ka'u manni dukkana lakkaa mul'atan ilaalaa jiran isa booddeen an ka'ee dhugaan isinitti mobboloota koo iddoo iswiichii ibsaa sana argatanii dhaqanii dhaamsuun jannata argachuu natti ta'e siqaayii meeqaan jooreen ibsaa sana dhaqee ibsadhee halkan guutuu akkan holladhetti akkan boo'itti yaa waaqayyoo yoona ni beelee iyyootii jirta yoona hidhee bodhee iyyootii jirta jechaa waaqayyoon galateeffachuutti hin deebi'e jechuudha waa'ee beela koo dhiise. Gaafa lafti naa bari'u jaappoonii koo gaafa ofirraa baasu akka bishaaniitti ofirraa cuunfee danfa anumti qallaan kun jechuudha. Isa booddee bari'ee akkamitti akka mana sana keessaa utaalee ba'e anaaf waaqayyoo beeka nan ba'e boleessa koo mucaan bira taa'u sanaaf qulfiisaa deebisee fi maal jedheen otuma mana keessaa ba'ee akkas deemaa jiru safara Addis Ababaa gara Buraayyuu as gara Nasarsiyoonii safara jedhamu jira bariidha lafti bariidha Raajii Garboolee wajjin wal argine Raajii Garbooleen akka tasaa ta'e hiriyaa koo tokkotu na wajjin jira nu dubbisee maal jedhee ambaasaaddara Yesuus akka taatanuuf beektuu nuun jedhee ambaasaaddara Yesuus akka taateef beektaa naan jedhee eeyyeen jedhe achi maal baatta kiisii keetti dudduubaatte naananii CD koo baaseetti kenne gabaabsee mansiditti maa jedha CD koo kana qabee ilaalee mi'aayi naan jedhe mi'aayi ati mi'oofteetta ambaasaaddara Yesuus ati naan jedhe ani sanni jedhu yaadachaa hin jirani maaf birrii naan laatu 100 maaliif naan laatu dhaqeen buddeena nyaadhaan jedhu waaqayyo garuu waa'ee birrii naaf ilaalaa hin jiru sii galee dirree bal'aatti na ergatu sana ilaalaa jira akkan isaaf hojjedhuufiti waaqayyo na hojjetachaa jira obboloota koo hojjechuu dura hojjetama tajaajilaan hojjetame hojjechuun isaaf salphaadha amma kan waldaa kiristiyaanaa goolaa jiru bara kana hojjetoota hin hojjetamiin waaqayyoo sana keessatti na gargaaree isa booddee ani kana jedhee Raajii Garboolee biraa tarkaanfii 10 utuun hin tarkaanfatiin bilbilinaa bilbilame birrii 10,000 akkaawuntii keerra sii galeera baafadhuutii faarfannaa kee hojjetadhuun jedhame birrii sana dhaqeen baafadhee egaa humna waaqayyoo arguttiin ka'ee egaa kanan kana jedhee isinitti himuu hin dandeenye akkamittiiniti gara amantiitti guddatte gara amantiitti akkamiin dhufte yoo naan jettanii dinqii ilaalee otoo hin taane guyyaatti jaalalli Kiristoos naaf galuutti otuun karaa deemuu kanan of gaafadhu waa'ee jaalala kanaati waaqa guddaa amma kanaa ga'u kana ani keessumaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa yeroo isa qabuudhaaf dhufan Yesuusiin eenyuun barbaaddu jennaan Yesuus namticha Naazireetiin barbaadna jennaan innoo ana gaafa inni jedhu dugda isaaniitiin kukkufanii waaqa akkasii ta'eetu jiru waaqa guddaa amma kanaa waaqa kanaaf lafa kana uume ta'eetu jiru gadi bu'ee qixa namaa kan isa fide namootaaf akka inni duukan isa godhe jaalala akkamiiti kun baay'ee jaalala guddaadha baay'ee jaallachuu guddaadha kanatu na yaachisutti ka'e kanatu gara koo dhufa gaafa hundumaa kanatu na boossisa inni kun egaa jireenya koo irratti mo'aa dhufe humna waaqayyoo isa arguttiin ka'e otuman jedhu haalli kamuu akka Kiristoos irraa adda na baasuu hin dandeenyettan kan Kiristoos ta'e hafe jechuudha. Waaw, haleluuyaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhugaa jiru dubbachuuf waaqayyoo karaa faarfataa Biqilaa waaqayyoo waan guddaa nu barsiisaa jira waan guddaa irraa barataa jirtu jedhee immoo amana akkuma sagalee waaqayyoo ergaa Roomaa keessatti ergaa Roomaa boqonnaa 10 keessatti akkuma barreeffametti amantiin dhaga'uurraa dhufa dhaga'uun immoo sagalee waaqayyooti. Akkuma jedhu akkamitti gara gooftaa Yesuus beekuutti isatti amanuutti dhufte jennaani
amantaa nan dhaalee dhimaateerra. Isamma kiristaanummaa yookaan immoo jireenya pheenxummaa amantii kana nan dhaalee garuu immoo personally akka dhuunfaatti gooftaa Yesuusiin wal baruutti isatti cimuutti amantiidhaan guddachuutti kanan dhufe sagalee Waaqayyoo dubbifachuurraa malee dinqii ilaaluudhaan miti jedhe. Kun amma ergaa guddaadha. Dhaloonni bara kana sagalee Waaqayyoo dubbisuu dhiisee dinqii duukaa maal duukaa fiiguu jalqabe. Namni dinqii duukaa dhufee rakkisaa ta'a sagalee Waaqayyoo beeku taanaan. Because waan hundumaaf dinqii sanaafis hundeen sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo sana dinqii sanaan mirkanaa malee dinqii miti kan dursuu qabu. Sagalee Waaqayyooti kan nama dhaabu. Akkuma sagalee Waaqayyoo dubbifachaa dhufuun keessi koo hariiroodhaan gooftaa wajjin qabu cimaa dhufeedha. Kanaafuu obboloota keenya abbaa haadha obboleessa obboleetti sagantaa kana amma dhaggeeffachaa kan jirtu ija kee dinqiirraan kaa'e. Baasaaf bilbaasa waan argiturraa toon ta'ini sagalee Waaqayyoo irra kaa'e. Namoonni dinqii qofaa laaluu barbaadan gaafa dinqiin sun hafu dinqiin naaf kan. Egaa sagalee Waaqayyoo garuu nafu bara baraan jiraata. Dinqiin yoo hafu dhiisanii deemuu jechuudha waldaa. Garuu namni keessa isaa jireenyi isaa sagalee Waaqayyootiin dhaabate immoo wanti fedhayyuu haa ta'e manni isaa jireenyi isaa oolmaan isaa bultiin isaa jireenyi isaa kan barbara mana Waaqayyoo keessa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irra dhaabadha amantiin keessan haa cimu amantiin kan dhufu sagalee Waaqayyoo irraa ta'e kan obboleessi keenya Biqilaa natti mee Waaqayyoo si haa eebbisu. Egaa baga kan gooftaa taatii mana Waaqayyoo keessatti guddattee immoo ulfina kanaan immoo baga Waaqayyoo si ga'e. Egaa itti fufee immoo kanumaan yaada durattis waan tokko tokko nu kaastee jirta. Kanumatti fufee immoo akkamitti immoo faarfataan Biqilaan gara tajaajila kanaatti dhufe akkamitti jalqabee tajaajilli faarfannaa kun mana Waaqayyoo keessatti maatiin na guddisan jettee jirta. Ergas personally immoo akka dhuunfaatti sagalee Waaqayyootu man dubbisuutu man qo'adhu keessi koo gooftaa Yesuusin jaallachaa jaalalli isaanaaf baay'achaa siin baay'ate akkamitti immoo tajaajilli faarfannaa jalqabame. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Egaa tajaajila faarfannaa ani isumaan dhaladhuun keessatti of arge. Isumaan dhaladhuun keessatti of arge. Kana jechuun maal jechuudha? Maali waa'ee Kiristoosoo dhiyoosiif galee gara amantiitti dhiyoo dhufte amantiitti dhufuu fi faarfachuun tokko akkamittiin itti faarfannaatti immoo nan dhaladhe jettaa akkamittiin immoo amantiin dhiyoo naa galee jettaa namoonni jedhanii gaaffii gaafatanii jiraachuu malu. Obboloota koo hin gowwoomina. Faarfannaa fi amantiin namaa galuun garaagara. Otuu namaan galiin namni faarfachuu danda'a. Otuu namaan galiin namni utaaluu danda'a. Otuu namaan galiin namni shubbisuu danda'a. Otuu namaan galiin zeemaa garaagaraatiin namni bareechee faarfachuu danda'a. Namaa galuun egaa adeemsa keessa waan itti guddatamaa adeemamudha. Just faarfannaanis akkuma kana. Faarfannaan koos akkuma kana guddachaa dhufe jechuudha. Akkuma amantii koo. Akkuma Waaqayyo amantii na shaakalsiisaa dhufe. Faarfannaan koos sana wajjinuma shaakala guddachaa dhufe jechuudha. Xiqqoo ture. Akkuma amantii koo sanaa waan hin jirre wayii ture. Ammuma waan hin jirreeti baay'ee xiqqoodha. Sanumarraa immoo ka'ee guddachaa amantii koo wajjin amma Waaqayyoon beekuu koo wajjin guddachaa dhufe. Ammas guddachaan jira. Sadarkaa irra jiru kanarra ga'e. Itti fufaa jechuudha. Guddinni itti fufa. Akkamittiin akka dhaladheen keessatti of argee yoo jettan isumaan dhaladhuuf tokko faarfannaan jaalladha. Sagaleen koo akka bareedu hin beeku garuu namoonni sagaleen kee hin bareedanaan jedhu. Ani garuu hin beeku. Kamiseetti egaa faarfannaa mataa koo hin qabun ture. Faarfannaa namoota Waaqayyoo qaawulee faa kana ergan xiqqoo ol siqee naannoo 17 gahe immoo faarfannaa yaada isaa faa kana faarfannaa magarsaa faa faarfannaa isaaniin taa'ee barreesseen faarfannoota Amaariffaa kanas barreesseen taa'ee shaakaleen waldaa irratti akkuma soolootti ka'ee faarfadha. Achi kamisee keessas gara baatii bakka jedhamtudha. Waldaan miseensa baay'een qabdu. Anumatu ka'een faarfadhaa sagantaas nan geggeessaa achi keessatti egaa baay'ee waldaan sun baay'ee na qarte baay'ee na gargaarte waldaan suni. Abbaan koo jijjiirraa argatee gaafa giddaa ayyaanaatti deebi'u egaa baatii sanatti Biqilaan kombolcha deemee kiboordii haa baratu jedhamee karaa waldaan hawwassanameetu jiruuti abbaan koo kan jijjiirraa argatee giddaa ayyaanaa gale. Wayyoon jedhee bakka carraa kiboordii barachuu na darbee bakka jedheen boo'aa galee na yaadadha. Gaafan dhufee gidda ga'u wantichi mataa maree na eege yaada Waaqayyooti. Waarii keessa gaafa nama kiboordii taphatu filatamu anatu filatama. Nan baradhee waldaadhaan gaafa dhaqee faarfannaa gaafadhu ati Kennaankee kennaa faarfannaa miti kennaa kiboordii taphachuudha malee naan jedhu turani. Keessumaa hojjetaa wangeelaa Tamasgeen Jogoraa nama jedhamu tokko nama baay'ee natti dadhabe nama na gorsee jira. Torbeetti guyyaa tokko roobii faarfannaa koo naaf sorora. Isa qofaan na hubata ture. Waaqayyo nama namaaf qopheessa. Waaqayyo nama namaaf qopheessa.
isan gaafadha gaa akkami ala na'oo sagantaan naan baanee hin jedha qoqqoo isiin baane ji'a dhufu sii baanaan jedha amma ji'a dhufuutti neeka ammas ji'a dhufu gaafa isaan sagantaa irraa baan akkami miilanoo sagantaan naan baanee hin jedha lakki hin baane ji'a dhufuutti eeginaan jedha utuma akkas naan jedhu guyyaa tokko akkatti waaqayyoon abaaseen isinitti himaa dhugoomsa gabaabdu konferensii tokko afeerameen biyya Jaangir jedhamtu tokko dhaqe maqaa waldaa isaa isiniif hin kaasu biyya sana gaafan dhaqu kiboordii taphachuudhaan an dhaqe kiboordii isaanii taphadhunaan jedhan kun F50 ishee jedhamtu ishee kan shaakalaa ishee xiqqoo tokko turte kiboordiin suni addaapterii beektu jedhee yaada isa paaworii fuudhee kiboordiitti dabarsu addaapterii hin qabu kiboordiin kun achi baay'ee vooltiin ishee xiqqoodha dhaqaniitu sookeettii kan teeppii irraa kutanii itti qaxxalanii gaafa itti sakka'anii hin gubate kiboordiin hin gubate isa booddee bakka kiboordii gubdaniittuun jedhe ay situu hin beeku situu kiboordii taphachuu hin beeku gurbaan kun kiboordii taphachuu hin beeku malee kiboordiin hin gubanne naan jedhe maal jarana kunoo laalaa jirtu miti gubateera hin jedhe laakkee dubbii ka'e guyyaan isaa kamisa ture akkuma isheetti gaafa sana gaa'iraatii koos nyaadheen bulee gaajimaata ganama kiboordiin taphatamu hin jiru achi tajaajiltoonni hundumtuu na bira daddarbanii madirakiitti ol nammanii madirakii irra dhaqanii tattaa'anii akka tasaa ta'ee faarfattoonni affeeraman sun gitaara qabu namootuma naannoo sanaati. Dhuma sagantaa sanaarra hin ta'an dhuma konferensiirra muka jigeeru tokkotu jira isarra taa'een konferensii ilaalan ture waamamee dhaqee jechuudha. Achi sagantaan ganama jimaataa hin dhumee misaan hin ga'ee hundumtuu na bira daddarbee dhaqee misaa nyaatee saatii booddee sagantaan itti fufa jedhamee hundumtuu na bira daddarbee dhufee madirakiitti yaabbate jechuudha. Jimaata akkasii nan dabarsee egaa lafti bulan hin jiru. Jimaata sana lafan buluu dhabeen waardiyyaa bira dhaqe. Waldaan itti affeerame sanatti jechuudha. Waardiyyaan suni Indaashaw jedhama maqaansaa. Daraana bushiin jedheen deema siitii na biran bultu deemi warra si affeere gaafa dunaa isaan bira rafinaan jedhe maaloo daraa waaqayyoo bor guddadhee lafan ga'uun beektu si bira rafaan jedhe naani akkuma isheetti ishi bakka na bira rafii garuu fooxaa koo kana narratti hin qabiina naanuu hin geessu naan jedhe nan rafee gaa beektu gaa nyaataa baay'ee jira wanta nama nyaatu tafkii kana maal kana egaa siqaayii koo argee maal jedhee egaa kun hundumtuu wangeelaa fi bari xiqqaatee maatii hojjettoota mootummaa keessaan dhaladheeni rakkina hin beeku beela hin beeku wangeelumaaf achi egaa narrafee qidaamee ganama nan ka'e sanbata xiqqaa ganama jechuudha ammas akkuma kaleessaa sana godhamee ani alantaa qayyootii mana natti urga'a achi guyyaa guutummas akkasumaan oolee qidaamee galgalas warriicha biran bulee isa sanbata guddaatti bari'u ganama beela'een dhaqee bomboliinoo bitadhe. Bomboliinoo koo sana nyaachaa dhufeen birriis hin qabu kanan ittiin giddaatti ol deebi'u. Shaantaa koo gaafan dhaqee fudhadhu natti fiiganii jaarsolii waldaa ishee kana tiraanispoortii godhadhu jedhanii birrii 20 naa kennani. Yeroon kutaa 9 baradhu natti fakkaata kutaa 9. Birrii 20 naa kennanii isheedhaan fiigee dhaqee makiinaa yaabbadhe ilaalaa hojii waaqayyoo amma kun waan ulfaataadha namaaf garuu gaafan dhaqee waldaa koo waldaa Masarata Kiristoos giddaa ayyaanaa ga'u gartuun kwaariin ani maqaa isaanii dhabuun barbaanne tokko maalirratti akka isaan jaarsolii hojii walitti bu'anan hin beeku hin faarfannu jedhanii namni faarfatu dhibe waldaa keessa. Achi jaarsoliin gaafadhe maal taatanii jennaan maal hojii dhufteeti konferensii hin deemne naan jedhan jaarsolii. Aayee fedha waaqayyoo miti iyyuu hin deebi'ee dhufee bakka jedheen wantichatti mee maal taataniin jedhe ani kiboordistii waldaan ture. Kwaariin faarfachuu didanii naan jedhanii maaliif isaan kadhatu tureen jiraniin jedheen. Natti kolfanii maal faarfattaati naan jedhan. Dhugaadha nan faarfadha kun wangeelaawii tamasgeeniin gaafadha. Hin faarfadhooni obbotame hin faarfadhoon naan hin faarfatta soo hin faarfata jedhe waa'ee kootti immoo jalqaba. Isti ol seenii naan jedhanii faarfannaa 8 na faarfachiisanii 8 keessaa faarfannaa 4 naa fo'anii kana harfan baay'ee faarfadhu naan jedhan. Hin baataa haasaa biraa sa'uu hin danda'amu nama nagaa gaafachuun hin jiru qaxxittee baataa hin faarfattaa hin teessadha. Ol hin ba'e. Faarfannaan faarfadhe waaqayyo na gargaare namni na wajjin shubbisee namni na wajjin gammadee faarfate egaa isumattuu gatii guddaan kaffale. Warruma gaafa sana wajjin shubbisetu sirba waldaa keenya fiddee utaalcha waldaa keenya fiddee istaayilii eessaa fiddee korrojaadha jedhamee korrojjee fiddee jedhamee wanta baay'ee narratti ta'e gaana
guyyattii gaafa sanaa kaasee namni baay'een waldaatti na argee ayyaanni faarfannaa guddaan akka irra jiru namoonni hubatan namoonni beekan qofaan natti himanii warri hin beekne guyyaa guyyaatti waamanii na gorsu ayyaanni faarfannaa sirra hin jiru. Maaliif ennaan sagaleen kee sagalee furdaadha naan jedhu. Silaa sagaleen furdaa birqiyyeedha. Sagaleen argamneedha miti. Sagaleen kee sagalee furdaadha. Faarfannaaf hin ta'uu jedhu faarfataa tokko jira biyyuma sana. Gidduma jechuudha. Akka isaa ta'i naan jedhu turan nan yaadadha. Naman jaalladhudha namni sunillee sagaleen isaa garuu yeroo qallaadha sagalee qallaa qaba. Sagalee koo akka isaatti qallisuuf jedheen halkanii guyyaa laga dhaabadhee iyya. Haadhuma isaa sagaleen koo moottuu furdachaa dhufe. Akkuma qaramaa dhufu. Dhuma keessa isa dhumaa gaafa isaan na gorsanii akka isaa ta'i naan jedhu. Akka isaa ta'i naan jedhu. Baay'ee nama gad of deebisaadha namni suni. Nama waan baay'ee irraa bareedasi. Garuu tajaajilli isaa ammasumatti nama ba'ee miti achuma jiraata. Nama guddaadha. Jaalalaadha namni suni. Innaa dhuma keessa akka isaa ta'i gaafa isaan naan jedhanii ani nan deemaa asitti nafuu nan deemaa akka baluu ta'ii naan hin jedhinaa akka namaan ta'uu akkuma koon ta'an jedha isa dhumaa jechuudha. Bakka kana booddee bakka chaalenjiinis gaa hin jalqabe amaluma dibataati gaa ture harkisa lola harkisa. Namoonni dur baay'ee na jaallatan baay'een na loluutti ka'anii faarfannaa dhiisinaan jechuutti ka'anii kiiboordii qofa taphadhunaan jechuutti ka'anii. Waaqayyo gaa waan baay'ee keessa na dabarsee otuma hin jedhu immoo dhufee yuunivarsiitiin galee gaafa yuunivarsiitii galuu ayyaanni faarfannaa silasii namarraa sitti darba miti ergaa Waaqayyo siif kenna macaafa qulqulluu hin dubbista taanaan hin nyaatta taanaan nyaata madaalawaa nyaachaa jirta jechuudha hafuura waan kennitus qabda jechuudha. Jaalalli macaafa qulqulluu na keessatti dhangala'ee jaalalli kadhannaa na keessatti dhangala'ee. Qofaa koottiin yeroo qabaa baay'isooyi callisa kee keessaa Waaqayyo baay'ee sitti dubbata. Na callisa koon dhaggeeffadha yeroo baay'ee gibbii keessaa nan dhaggeeffadha qofaa koottiin bahee taa'ee ofumaan dhaggeeffadha laphee makoorraa wanta dhufuun dhaggeeffadha. Faarfannaan narra dhufaa keessumaa ka'een irraanfanne yeroo tokko saban irratti faarfadhu dhabee hilleettii beektadhee yaada bineensa keessa hilleettiin na bira darbuu dhufteennaanan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaabadhu sittan faarfadhaa jennaan gurra ishee akkasitti dhaabdee qaxxatti na jennaa jala teesse akkasitti. Ammaan faarfannaa faarfadhee fixutti teessee na dhaggeeffattee gaafa faarfannaa faarfadhee fixu qaxxattee baatee soqqa. Tarii egaa bineensonni uumamaanii zeemaa hin jaallatu natti fakkaata. Sagalee kana hin jaallatu natti fakkaata akka yaada kootti. Garuu anaaf amantii guddaa ta'e waan ta'eef. Bakka amantii guddaa naaf ta'e bakka Waaqayyo na wajjin jiraan jedhee. Ganama barii suubiidhaan doormiidhaan baheen badaa ijoolleetti gaaffii ta'a ture. Keessumaa mucaan kilaasii tokko Batsaggaa'u mucaan jedhamu guyyaa tokko na hordofee dhufe. Gurbaan kun ganamumaan ka'ee suma dhaqaa naan jedhee na hordofee dhufe. Na hordofee gaafa dhufu lafan dhaquun qaban taa'ee man bo'a. Otuun taa'ee bo'uu dhufee na argee innis bo'e. Edaa ati as dhuftaa ganama kaatee naan jedhe. Ati dhuguma nama Waaqayyooti Waaqayyo si haa eebbisu waan guddaan sirraa baradhe. Mucaan afaan Oromoo hin danda'u maqaa naa baase faarfataa isa jedhamu kana hin beeku faarfattaa'u jedhee na waan guyyaa gaafa sanaati. Innaa akka kanaatti gaa kadhannaadhaan macaafa qulqulluu dubbisuudhaan faarfannaan koo waa'ee Kiristoosiin qofa faarfachuutti naaf gabbachaa dhufe. Amma callisee jechootuma safara keessaa jechoota tokko fuudhee ittiin nama tinii gochuu maal jechuudha jechi kun akka namni gaaffii kaasu gochootu hin taane kaayyoon koo inni guddichi Yesuus Kiristoosiin ulfeessu afaan inni gujiinis na dhaga'uun inni wallaggaas na dhaga'uun inni arsiinis inni shawaanis ittiin na dhaga'uun waan jechoota giddu galeessa ta'aniin Waaqayyoon faarfadhee Kiristoosiin isa saba hundumaaf giddu galeessa ta'e jechoota giddu galeessa ta'aniin faarfadhee garaa namaa keessa kaa'u amma dandeettii goote akkas ta'eera jechuudha. Hallelujah. Amazing. Expressionii guddaadha. Mul'ata guddaadha. Baga Waaqayyo kan keenya si godhe. Baga kan gooftaa taate. Baga Waaqayyo ayyaana kanaan si kaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhageessaniirtu akkamitti gara tajaajila faarfannaa kanaa akka dhufe challengii baay'ee keessa darbee biqilaan ammaa sadarkaa amma gahe kanarra akka gahe barattaniirtu. Namni mul'ata namni Waaqayyo dibee akkuma Yuusuf jireenya isaarraa yoo barannu ups and downs baay'ee qaba. Ol ba'uu baay'eetu jira gad ba'uu baay'eetu jira. Mana abbaa isaatiin jaallatama ture obboloonni immoo erga seetti naafanii boolla keessa buusan. Erga biyya Gibxii deeme mana Pooxifaaraatti immoo aangoon kennameef mana Pooxifaaraatti erga siyaati mana isaa immoo sababan taane dogoggora isheetiin himannaa irratti bantee mana hidhaatti buusan. Himbaa gad bu'aa erga si mana hidhaatti immoo gara masaraa mootummaatti ulfinatti ce'e. Egaa faarfataan Biqilaan jireenya baay'ee keessa rakkina baay'ee keessa ol ba'uu gad bu'uu baay'ee keessa darbee arra gaheera.
obboleessa kiyya obboleetti kiyya amma kan na dhaggeeffachaa jirtu Waaqayyo yoo si qopheessuu barbaadu waan baay'ee keessa si dabarsa waan si tolu immoo yoo si dabarsu si biraan hafunni fuuldura keessatu jira dudduuba keessatu jira mirga keessatu jira bitaa keessatu jira kanaafuu challenge sodaatiin challenge sana duukaa Waaqayyo si barsiisaa jira mana barumsaati jechuudha si leenjisaa jira si qopheessaa jira isuma namoonni yoo qoosanii tashtoloojii jedhu gahan tashtoloojii egaa Waaqayyo barsiisee leenjisee hin guddisaa ergas immoo gara ulfina isaatti fidaa egaa Waaqayyo waan baay'ee keessa dabarse keessattuu dhaggeeffattoota keenya isinis yoo hubattanii jiraattanii Faarfataan Biqilaa maal jedhee yeroo mani tajaajila faarfannaa kana jalqabuuf jedhu tajaajila faarfattoota garaagaraa kan Phaawulos faa kan Magarsaa faa kan Addisuu faa nan faarfadhaa jedhe egaa kan ofiisaa jalqabeen jiru beeka Waaqayyo waasiin hojjechuu yoo barbaadu jalqaba fedhii si keessa kaa'a Filiphisius 2:13 irrattis kan jedhu kana akka fedha isaatti akka akeeka isaatti eegdee fedhiin keessatti kan uumuuf dandeettii kan nuuf kennu isa dhaayedha jalqaba Waaqayyo fedhii si keessatti uumaa achiin faarsi jedha yoo faarfataas gochuu barbaada kana baluu faarsi fedhii qofa si kennee kan namaa qofa faarsi hin jedhu kan keessi kenna ergasii powerful fedhii si kenna ergasii dandeettii si kenna passion and ability jedhu warri passionii si keessa kaa passionii sanaan kan namoota faarfataa ergasii immoo kana kan keeti kanaan immoo itti fufisin jedha maqaa Waaqayyo ulfaata Waaqayyo anaanis gaafa beektee gara tajaajila kana na guddisu lallaba nagaa kitaabota garaagaraa nan dubbisa amma qopheessaa radaanni lallabdoota baay'ee nan jaalladha biyya keessaaf biyya alaatiin nan hordofa guyyaan isaa yoo ga'u immoo kan lallabee anaaf Waaqayyo akkasitti nama guddisa akkasitti nu guddisu obboleetti kee amma kan dhagaa jirtu Waaqayyo si haa guddisu eebbi Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo si haa guddisu akkasitti Faarfataan Biqilaan challenge baay'ee keessa darbee sadarkaa ammarra jiru kana biyya keessas biyya alaas bakka garaagaraas nama deemee tajaajilu Waaqayyo ulfina guddaa kanatti immoo amma isa fidee jira maqaa Waaqayyo ulfaatu kana hundumaaf immoo Waaqayyo galata haa fudhatu. Mujaakoola kooftee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu. Mujaakoola kooftee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu.
Egaa maybe amma tajaajila faarfannaa amma jirtu kanarratti albamii illee akka hojjettaas akka jirtu dabalataan immoo faarfannaan garaagaraa immoo gadhiifameera. Maal fakkaata amma ammaatti faarfannaan hojjetame kun uummata bira akka ga'u wanti hojjetame maal fakkaata karaa oodiyootiinis kilipiitiinis haa ta'u maal fakkaata? Okay, galatoomii gaaffii gaariidha. Albamii kanaan dura hojjechaan ture. Albamii ani kanaan dura hojjedhe suni namoota hojjechuu dura anaan hojjete. Albamii hojjechuu dhaqeen hojjetame. Innaa wantoota sila sii kaase sun hundumtuu beelli sun hundumtuu mul'ata sana arguun koo uffata dhabuun koo daaruun koo keessumaa kan hin irraanfanne guyyaa tokko piyaassaadhaa kaasee amma booleettutu miillaan deemu. Caammaan koo lakkaas oliin gadhiiseera. Tokko dudduuba koo deemtee abbaat naan jetti. Maa inni dhee gaafan zooruu caammaa kee naan jennaan gaafan ilaalu sooliin citee qullaa wantinii ta'eera. Birrii 15 kiisii keessaa qabaa isheedhaan dhaqee hodhisiiseenii istuudiyoo dhaqee egaa gabuu koon ooletu nyaatin amma kana hundumaa keessatti obsana barsiise albamiin koo jalqabaa jechuudha. Innaa albamiin kee jalqabaa maal hojjete yoo ta'e nama hojjechuu isaa caalaa kan natti mul'atu anaan na hojjete albamichi. Anaan na hojjete. Achi deebi'ee amma gara gurgurtaa isaatti yoo deemne. Gaafa Raajii Garbooleen faan karaatti na qabanii naaf kadhatanii Waaqayyo si mi'eesseera naan jedhan sana miliyoonattan gurguradhan see albamii sana. Miliyoonattan gurguradha seen makiinaa V8 gosa kamii akkan oofuun yaadaa deema. Lafa eessa akkan bitadhu. Mana eessatti akkan ijaarradhu yaadaa deeman ture. Waaqayyo garuu taa'ee waan mataa raasu wayinatti fakkaata. Gurbattiin kun amma yuutaashitooloojii isaatti sana hin xumurreedha Waaqayyo. Hin xumurre gurbaan kunedha Waaqayyo taa'ee natti fakkaata. Albamii kanatti gaa almost gara birrii 40,000 baaseera yeroo sana. Muuziqaa baay'ee haay ta'etu naaf hojjetame. Umuriin koo ijoollummaatiin yoon faarfadheeyyuu muuziqaa ciccimaan naa hojjetame. Otuu namarraa si dhaggeeffachiiseeti muuziqaatti ajaa'ibsiifattu Waaqayyo isaa eebbisu obboleessa koo Daawit Lammii fi Mootii Tarreessaa Waaqayyo isaa naa eebbisu baay'eetti naaf dadhaban keessumaa Daawit Lammii baay'eetti dadhabee miiksii kan godheessisadha. Albamii sana gaafan fuudhee galuu almost nama tokkorraa birrii 40,000 narra jira. Walumatti birrii 47,000 akkastuu narra jira. Giddatti birrii 19,000 akkas kan ta'u waldaa keenya keessaa dargaggoota dhagaa kan yaa'ee bitee na yaadadha. Siidhee basiidii gochuun baay'ee natti cime. Na eeyyamamuu didee. 10,000 achumatti nama sana hojjechiise sanaaf kennee deemee birrii 9,000 keessaa 2,000 tiraanispoortiin godhadhee 7,000 dhufeen Addis Ababaatti nama narraa qabu sanaaf kennee liqii birrii 30,000 narratti hafee jechuudha. Egaa yaada ani barataadha. Homaan qabu barataa ta'e halkanii guyyaa kilaasii keessa taa'ee waa'ee liqii narra jiru sana qofaa yaada. Waa'ee birrii nama narra jiru sana qofaa yaada. Faarfannaan koo baay'ee dhaggeeffatameera. Namichi na hojjechiise egaa bakka faarfannichi baay'ee waan dhaggeeffatamee fi akka waan birrii guddaa buufadhee wayiitti itti fakkaateera. Ani gaafa hundumaan qaana'aa liqii namaan narra jira waan ta'eef egaa nama liqiin irra jiru beekta jedhee yaada tarii nagaa siin laatu liqii waaqa bara kee keessatti liqii sitti hin fidi. Ameen. Kilaasii keessa taa'anii bakka waan biraa yaadanii halkan sa'aatii 8 dormii keessaa gadi ba'een taa'ee boo'aa. Achi waldaan koo waldaa Masarata Kiristoos Amboon lakkoofsa lammaffaanii eebba siidii keessii goonanaan jedhanii konferensii tokko na hambisanii yaadadha. Konferensii sana hafeen faarfataa dirribaa dinquudhaa wajjinii konferensii isa waldaa keenyaa sana tajaajiluudhaafiin isaan hafeerame sana hafe. Waggaattuu konferensii tokkittiin argadha. Isheeyyuu hafeen waldaa koo tajaajila. Eebba siidii kees gaafas goonanaan jedhanii na hambisanii. Egaa liqii namaatu narraa ba'a jedheen hafe konferensii koo. Innaa ammas Waaqayyo hin ilaala. Gurbaan kun taashitooloojii hin fitnee. Silaati maal gochuun qaban ture. Isaan hafeerame sanan deemuu qaban ture. Hangaruu liqii namaa birriin 30,000 narraa ba'uudhaan konferensiin hafeerametti nama biraa ergee waldaa kootti hafe. Achi jimaata nan tajaajilee, qidaamee nan tajaajilee, sanbata guddaa nan tajaajilee, sanbata guddaa kasaatii achi ba'anii Shaarataatiin sii gurgurraa liqii namaa sirraa baasna warinaan jedhanii lafa natti dhiitaa turan hundumtuu siidii koo lafaa ol fuudhanii faarfataa Biqilaan faarfannaa hojjeteera waan ta'eef birrii 25 bitadhaa ani birrii 100 bitadheera jedhee tokko 100 siidii koo bitatee taa'ee uummanni itti yaa'ee argatee modhabee ture obboleessa koo birrii 25 siidii koo bitatee galee gaafa sagantaan dhumuu siidiin kee birrii amma kanaatti gurgurame naan jedhamee
walumaa galatti birrii 2,500 fidan harka koo keessa na kaa'an jechuudha. 40,000 hojjedhee meeqatti gurguradha? Birrii 2,500 kan gurguradhe jechuudha. Innaa baay'ee hamileen koo na miidhame. Boo'uudhaaf kanaani boo'ichis na dhufuu didee bakka na dide yoona miira nama guddummaa wayii. Miira takkaan fiil godheen beekne tokkotu achitti natti dhaga'ame. Still now miirri sun na wajjin hafe. Egaa achis nan ba'ee waldaa tokko maqaa ishee kaasuu kanan hin barbaanne tajaajila na waamtee na jaallatanii na qabachuu na fudhachuu barbaadanii eebba CDK goonaadhaan ture jalqaba kan isaan na waamanii nama dhuunfaa tokkotu na qunname. Otumaan achi taa'uu faarfattoota 4-5 kan caalaniif ABCD godhame. Egaa taphichi Waaqayyo wajjin. Ani nama foonii wajjin si'a. Waaqayyotu na hojjetaa jira. Kan koo maaliif hin gootan ennaan kan warra kaan hundumaa godhanii fixanii keessumaa namni ta'eefaa waldaama sana miti saba keessa taa'een CD mucaa kanaa bitanii yaadadha gaafasii. Homaan moo hin qabu. Anarra yuliqii namaa jira. Shanyii kee fidinaan jedhan. Eessaan waldaa keetii baasii shanyii kee fidinaan jedhanii. Birrii 30,000 jedhee gaafa narra shanyii koo baasee waldaadhaa fiduu boor immoo kiliippii eebbisiisuuf immoo si biraa baasee immoo iddoo biraan gashaan jedhee. Kana gonkumaa hin godhuun jedhee nan didee waldaa kootti nafee. Egaa guyyaa Waaqayyoo gaafa ga'ummoo amma hin nagadannu malee tiraakii tokko yerootti 50,000, 60,000, 70,000 kanaa oliin nu hojjedhu jedhamutu jira. Bara Waaqayyoo si hojjetu bara hojjetamtu faarfannaa illee hin gurguramuuf malee wanta guddaati baastutu gatii xiqqooyyuu baasuu dadhaba. Wanta guddaa wantoota walitti qabama wantoota gurguddoo ati baattutu paakee jedhama. Paakeetii jedhama. Paakeeji bakka guutummaa masaatu wanta gatii xiqqoo tokko baasuu dadhaba. Bara hojjetamu bara taashitooloojii. Bara sana keessa dabarte garuu wanta walitti qabama qabdu sana keessaati firee tokkitti wanta tokkitti isheetu miiliyoonatti tilmaama. Noonni illee gaa hin gurgurannu malee. Gurgurannu malee otoo gurguranne amma kanaa ta'uu danda'a siin jechuu barbaadeen. Innaa hamilee hin qabun ture amma gaa deebi'ee albamii lammaffaa hojjechuudhaa fi hamilee hin qabun ture Waaqayyoonis baay'een kadhadhe maaliifi namiidhe garmalee namiidhe lakkoofsi tokkoffaa. Na hojjechuurra darbeeti natti iyyuu bu'e. Waaqayyotu waanuma ayyaana narraa qabuuf ayyaana faarfannaa keessatti na hambise malee difeemiin tureera baqa balleessiin biyyatti wanta baay'eedhaan wanti akkati ol jettee hin deemne si godhu wanta baay'ee si mudata amma guyyaan dhufutti. Guyyaan dhufutti amma kanaaf kan macaafni qulqulluun arrabsoo bara dargaggummaa keetii sirraan kaasaa. Isati bara dargaggummaa keetti goote sana namni si hin jedhu jedhe miti. Arrabsoo wanti jedhamnu baay'een isaa arrabsoodha baay'ee. Wandimmaa keenya duriyyeedha yoo siin jedhan fakkeenyaaf ati garuu duriyyee miti miti taanaan ati kan ati jedhamaa jirtu suni arrabsoodha. Baruma dargaggummaadha waan ta'eef siin jedha namni. Isa immoo maalan godhateedha Waaqayyo sirraan kaasaa jedhe. Sana hundumaa Waaqayyo akka yaa bishaanii yaasee dabarsee namoota baay'eetti abjuu godhe. Biyya sanallee deebi'ee dhaquudhaaf ammanii dadhabutti amma yeroo dhabutti kruuseedii gurguddaa affeerame amma yeroo dhabutti keessumaa gara eebantuu namni kana amma yeroo dhabutti hin ga'e jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Amazing. Waaqayyo akkasitti guddisee dhalootaaf eebba nama taasisa. Garuu as keessatti waan guddaa personalillee irraa barachaa jiru akkaataatti Waaqayyo nama hojjetudha. Karaa baay'eedhaan immoo yoo ati dibamtee kaatu mul'anni kee hiriyootas diinotas itti harkisaa jiru. Yoosef yoo ka'u kan jaallatan jiru kan jibban immoo jiru. Nahimiyaan yoo ka'u kan jaallatan jiru kan jibban jiru. Namni mul'ataa jiraannaan sanbalaatiin dhibu. Nahimiyaan jiraannaan sanbalaatiin ma jiraata. Karaa baay'eedhaan challenge sitti dhufaa ture. Waaqayyo garuu isa sana testii sana testimoniitti geeddare. Qormaata sana dhuga ba'umsaaf godheerra. Karaa keessa dabarte sana arra yoo dubbattu baay'eetu itti jajjabaata. Baay'eetu irraa barata. Yeroo albamii hojjettee financial crisis keessa dabarte challenge karaa waldaatiin dhufaa ture. Challenge karaa namoota garaagaraatiin dhufaa ati faarfataa miti. Sagaleen kee hin bareedu. Amma afur sanbalaatiiti. Ati faarfataa miti. Sagaleen kee hin bareedu. Akkasii ati akkasii jedhanii afur sanbalaat mul'ata nama keessatti ajjeesa. Afur sanbalaat mul'ata nama keessatti ajjeesuudha hojiinsa. Karaa kee dura dhaabachuudha hojiinsa. Waaqayyo garuu si gargaaree darbiteerta. Afurni Barnabaas garuu
kennaa nama keessaa jajjabeessa. Barnabaas akka Phaawulos tajaajila jalqabuuf akka hojii wangeelaa kanatti jabaatuuf hojii guddaa nama hojjetedha. Paasterii waldaa Anxookiyaa ture biyya Sooriyaa keessatti jechuudha. Waldaa ishee lammaffaa Yerusaalemitti taantee hundooftee achi tajaajila ture. Phaawulos akkuma tajaajila jalqabeen Yihuudoonni isa ajjeesuudhaaf ari'annaa guddaa ari'achuu jalqaban isa ajjeesuudhaaf kaanennaan Phaawulos baqatee deemee dhokateedha. Barnabaas garuu ayyaana sirra jiru waan beekuuf deemee barbaadee ati barsiisuu dandeessaa, lallabuu dandeessaa, ayyaanatu sirra jiraam jedhee gara tajaajila kanaatti fidee ergasii Barnabaasiif Phaawulos waliin Awurooppaarra naannanii waldaa kiristaanaa baay'ee dhabanii hojii wangeelaa hojjetan. Kanaafuu Barnabaas nama akkasii Waaqayyo siif kennee si guddise. Karaa gambiraa immoo Sanbalaaxisin ture. Waaqayyo Sanbalaaxirraa immoo si eege. Dhaggeeffattoota keenya Waaqayyo Sanbalaaxirraa sana eegu. Hafuura Sanbalaaxii karaa waldaas ta'e, karaa firaas ta'e, karaa hiriyaas ta'e mul'ata keessan isin ajjeesuuf jedhurraa isin eegu nama akka Barnabaas isin jajjabeessu immoo isiniif haa kennu. Egaa waan guddaadha, waan guddaa irraa barattanitti immoo jedhee amana. Meebii kanumaan wal qabsiisee faarfattoota tajaajiltoota amma dudduubaa dhufaa jiraniinis waan xiqqoo ishee akka jettuun barbaada. Akka obsaniif, akka hojjetamaniif, sagalee Waaqayyootiin akka of qopheessaniif waan dhaga'an kanaan immoo hamilee isaanii akka hin bune waan xiqqoo ishee akka jettuun barbaada. Dabalataan immoo achumaan immoo jaarsolii waldaa kiristaanaatiin waan tokkotu jetteeni. Because namoota mul'ataan kaan guddisuu deeggaruu. Because amma challenge baay'ee keessa darbiteetta akka challenge keessa crisis keessa rakkina keessa darbite kana warra kaan darbuun qaban. Jaarsolii warra duraarraa immoo jaarsolii lamma jiran barachuu qabu. Namni dogoggora namaa hin baranne dogoggora sana deebi'ee akka dogoggoruuf itti fayyadameera jedha. Dogoggora sana deebi'anii dogoggoruun hin barbaachisu wal sirreessuun barbaachisaadha. Dargaggootaan faarfattootaan tajaajiltoota garaagaraa amma ol ba'aa jiran nu dhaggeeffachaa jiraniin akkasumas immoo jaarsolii waldaa kiristaanaa amma gaggeessaa jiraniin namoota akkamitti dargaggoota akkamitti faarfattoota tajaajiltoota akkamitti deeggaruu akka qaban ergaa xiqqoo ishee akka du'atu dabarsitee natti tola. Haa ta'u wandee koo galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu. Inni kun baay'ee waan barbaachisaadha. Baay'ee waan barbaachisaadha. Abboonni dargaggoota hin hubatan taanaan dargaggoonni abboota hin hubatan taanaan abboonni bakka isaaniitti abboota ta'anii gorsuu hin danda'an taanaan dhaloonni immoo bakka dhalootaa bu'anii abboota kanaaf abboomamuu hin danda'an taanaan generation gap isa jedhamu sama argaa jirru kana bakka bu'aansaa kanadha. Kanaaf maal gochuu qabna abboonni maal gochuu qabu dargaggoonni maal gochuu qabuuni gaaffii gaariidha. Abboota irraan ka'a. Abboota irraan ka'a. Abboota gorsuudhaaf utuu hin taane akka kootti ani ofii kooti. Bara sana nan dhabe malee utuu hin argadhe wanta na ceesisu. Kanan abboota irraa barbaadaa ture. Inni jalqabaa dhaloonni kun dogoggora qabaachuu danda'a. Wanta baay'eedhaan balleessaa qabaachuu danda'a. Dhaloota kanarratti duuluu utuu hin taane irratti waraana banuu utuu hin taane ammaataa danda'ametti bira dhaabbachuudha. Gargaaruudha. Nan yaadadha yeroo tokko kana hin irraanfanne keessa bahee jaarsi waldaa tokko mana namoota baay'ee irra deemee ijoollee keessan biqilaa irraa eegaa. Biqilaa wajjin hin deemsisiinaa jennaan ijoollee yoo na wajjin deeman waan reebamaniif karaatti yoo atiif abbaan itti dhufan na biraa barzaafiitti baqatu turan. Har'allee na wajjin suura ka'uuf carraa dhabanii. Dhuguman siin jedha mana namoota baay'ee deemanii biqilaa wajjinii maaliif ijoollee keessan deemsistu? Innoo hangafa hin qabu. Isin maaliif akkas gootu? Isa nama gorsutu hin jiru iyyuudha jedhanii haadha koof abbaa koo amma cabsanitti amma tuffatanitti. Achi deebi'ee immoo kutaa 8 yeroo baradhu mudannoo na mudate tokko jira. Isa faa dhaqeen nama tokkotti madheen ture na yaadadha. Waanuma ulfaataa miti wantichi. Maali ejjetti kufte moo naan jedhe namichi na yaadadha jaarsa waldaa. Lakki ejjetti hin kufne ani ejjetti hin kufne. Maali ree? Lakki akkas miti jedheen waantuma na mudateen itti hime. Akkas taanaan immoo maaltu ta'e kunoo wanta salphaadha. Of eeggadhu gaa. Waaqayyotu si eege lammaffaa akkasiin godhiin karaa sana hin bahin jedhee gorsee na gadhiise. Namichuma kanatu bar tokko deebi'ee biqilaan ikkoo nama dhufee ejjeenatti matedha jedhee sababan hin beekneen ji'a 3 ol tajaajila irraa na teessise. Lammaffaa namichuma kanatu guyyaa tokkotu hin faarfadhu adda keerraa abiddi balach jedhee naan jedhe. Utuuti faarfattu adda keerraa abiddi boggedhee ife. Namichuma kanatu immoo gadi ba'ee mana namaa dhaqee biqilaa wajjin ijoollee keessan hin deemsisiinaa jennaani ijoolleen utuma na wajjin deemaa jiranii utuma na wajjin qalladanii kolfaa karaarra deemnu gaafa namichi nutti dhufu yookiin gaafa maatii isaanii keessaa namni tokko yookiin jaarsolii waldaa keessaa namni tokko gaafa nutti dhufu duriyyee wajjin deemaa jiru waan ta'eef baqatanii barzaafiitti namu turan na bira. Ani garuu akkuma waan Waaqayyo na wajjin adeemaa jiru Waaqayyo argaa jirtaa ijoollee kanan jedha. Akkas jechaan haasaa adeemaa ture. Bara sana maraadhan ture. Almost akka maraadhuuf
baay'ee si gaddisiisa. Karaa maraatummaarra na buusanii turan. Hamileen koo yeroo sana rukutame yuunivarsiitii illee gaafan galee ji'a 2 waldaa baqadhe. Miidhama yeroo sanaatiif jechuudha. Dhiisuu hin danda'u Waaqayyoon. Tokkummaa garuu nan baqadhe. Waaqayyoon utuu namni dhiisee hin danda'u. Qofaa kun dhaqee istaadiyeemii jira. Istaadiyeemii keessa dhaqee taa'ee boo'a. Waa'ee Waaqayyoo yaade. Macaafa qulqulluu baan fudhadhee dhaqaa akkuma nama waldaa dhaqu. Innaa seenaa koo kaasee kanan siif haasa'e. Look, amma tu miidhama ta'e, amma tu namni hundumtu waldaan kee, ati manaan kee, haati kee, abbaa kee keessatti gaasilaa waan akkasiin himattu maatii gidduutti namni si hubatu hin jiru. Waldaan keetu qofaa si baase. Hiriyoonni keetu si baqatanii. Namatti saalfatamu wayii tokko utuu taate just maal akka fiil gootu yaadi. Keessumaa umurii ijoollummaatti. Jaarsi waggaa 60 dargaggeessa waggaa 15tti bilchina qabu hundumaan arrii isaa sana hundumaan mucaa waggaa 15tti gaafa duulu maaltu akka ta'u bisayyuu nama tokko qofa miti bitaan mirgaan namoonni 8 namoonni 9 jaarsoliin nama waggaa 15tti gaafa waraana banan gaafa qofaa keessi baasan maal ta'uu akka dandeessu tilmaama diina waldaa kiristiyaanaa ta'uu dandeessa baay'isoo maal naa goote waldaanii narratti duulan malee akkas na godhan malee isaantu akkas na godhe jettee murtoo ulfaataa fudhachuu dandeessa. Namni akkas ta'ee beeku jira. Waaqayyoollee yaadatee mucaan sun amma deebi'ee cimee faarfataayyuu ta'ee Waaqayyo ayyaana guddaadhaan amma wajjin ta'aa jira malee miidhama akkasiitiin nama miidhamee waldaa keessaa ba'ee sigaaraa caatiitti deebi'ee beeka. Waaqayyo garuu gaata akka laphee kee jaalalaan qabateera taanaan baddeen badduu inuma si deebifata. Ameen. Magaluuf deebite. Ani immoo maraatummaa na maraachuu danda'u turan barasa. Kompiliitii na maraachuu danda'u turan. Kanaaf abbootaan kanan jedhu dhalootatti hin duulina. Keessumaa waldaan kiristiyaanaa dammaqaa. Raajonni sobduu hin baay'atte jechuu qofaan furmaatan ta'u. Barsiisni sobaa hin baay'ate jechuu qofaan furmaatan ta'u. Isa didaa akkaataatti qabattan beeka. Isa gaariis akkaataatti qabattan beeka. Galmi keenya inni guddaan ultimate goaliin keenya inni guddaan mootummaa Waaqayyoof wal qopheessuu. Jaarsoliidhaaf kanan jedhu kanadha. Dhaloota qabachuu bara. Hamachuu caalaa gorsaa. Qofaan baasiina. Ilmaa baluu isa duriyyee hin jedhiina. Maaliif bor guddatee lafanni ga'ee isin qaanessu hin beektanii. Nana mana baay'een isaanii amma hawaasaa ammaa soofnu kana yoo dhaga'anii akka isaan boo'an nan beeka. Maaliif waan gochaa turan hundasaa beeku waan ta'eef parsanaalii namoonni dhiifama na gaafatanis jiru. Dhiifama nuuf godhennaan maaloo isin ikkoo na miidhuuf hin goone anaaf jettanii gootanii jilba isaanii jalatti gadi jedhe kiruseedii yeroo ta'e giddaa ayyaanaa deeme. Parsanaalii bilbilaanis na dawwalanii dhiifama kan na gaafatan jiru. Still today amma irratti kan na dawwalanii dhiifama na gaafatan jiru. Baay'een isaanii gatii kaffalan, gatii gurguddaa kaffalan kan kaanseriidhaan rukutaman jiru. Kisaaraa mana hin jedhamne. Isaan ofirratti hin beekan malee baay'ee miidhaman. Waan akkasina godhaniif otoo hin taane hojii hamaa waan hojjetaniif. Biqilaan cimaa waan ta'eefiti Waaqayyo biqilaaf lolee akkas godhe miti. Hojii magadhee hojii man taanetu badhaasa isaatu kana dhukkuba badhaafamta. Kisaaraa badhaafamta. Waan nama Waaqayyoo miidhaniif kana ta'aniin jedhatu hin taane waan hojii hamaa hojjetaniif kana ta'an baay'een isaanii. So jaarsoliin akkaataatti dhaloota qabattan beeka. Dhaloota qabachuu dadhabuu keessaniiti amma kan biyyi raafamaa jirtu. Raajonni sobduun meeqa kan ka'anii dibatan nurra jira jedhanii waldaa keessaa yaa'anii qabaa dhabaniiti si galee. Qabaa dhaban. Nama jaalalaan qabutu argatanii akkasitti tajaajilii akkas godhi jedhee nama jaalalaan itti mutu argatanii maalti dargaggeessa kana waldaa keessaa baasee lafa onaatti dhaqee dhaabachiisee eeyyisiisa. Maaltu waan hin taane keessa galcha. Bu'aa keessanidha waldaa kiristiyaanaa. Wanta amma mul'achaa jiru kun bu'aa waldaa kiristiyaanaati. Isa immoo waldaan boosuu kana namaniinati. Raajonni sobduun hin ka'anii maal taane tajaajiltoonni keenya baay'een isaanii wangeelaawwan miindaa isaaniif boo'u hin sobdu malee. Otuu hinaafaa Waaqayyootu isaan boosisa ta'e yeroo dhaloonni kun waldaa keessaa ba'ee yaa'ee maqaa amantaa keenyaa kana hin balleessin dura ture hojii. Amma erga isaan ba'anii maqaa balleessuun difeem wal gochuun hiikan qabu. Kanaaf dhaloota isaaf irratti haa hojjennu. Isa luus gooneera. Isaaf irratti haa hojjennu abboonni. Dargaggoonni immoo abboomamaan jedha waldaa. Baran waldaa keessatti akkas ta'aa ture sana bitaaf mirgaan afeerraa baay'een naa godhama ture. Dibata baattee maaliif rakkattaa? Ayyaana kana baattee maaliif waldaa kana keessatti duutaa? Kottuu iddoo akka barbaadde taateetti faarfattu jira jedhamee afeerraa gurguddaan naa ta'aa ture. Dideeman waanjoo baachuu sanatti of qabaanii. Dideeman waanjoo waldaan kun baachistu sana baachaa ture.
Na guyyaatti yeroo itti faarfannaa 3-4 tsaafaa ture qaba. Baay'ee naafaa guddaan na keessa ture waan ta'eef. Amma kana yoomiin faarfadha yaa Waaqayyo dhee waraqata akkas gara Waaqayyootti tolcha. Faarfannaa guutuu tokko tsaafee fixeen maal lafa itti faarfadhoon qaboodeen ciccira fuula Waaqayyo duratti. Geemiin taphachaa ture Waaqayyo wajjin. Inna jireenya akkasii keessatu hin jiru kottu gaafa namoonni naan jedhan garuu alchilmin jedha. Na waldaama sana keessan ta'a ture. Warru mana jibban sana keessan ta'a ture. Otuma isaan dalgana ilaalanii. Maaliifi isaan nama 3 isaan nama 4 saba guutummaa saba Waaqayyoo bakka bu'an Kiristoosiinis bakka bu'uu danda'a isaan nama fooniiti. Kanaaf dargaggoon ayyaanni Waaqayyoo narra dhufe jettanii hangafoota keessaniin tuffatinaa. Jaarsolii waldaan tuffatinaa. Dhaggeeffadhaa. Na tokko amma bara kana yoo teessee ilaaltee achuma bahee faarfannaa tokko iseema faarfatee namni wajjin waa utaalee faarfateera taanaan silaa achi gadi bahee harkas hin qabu. Silaa dhaqee hin kadhatanii silaa kadhachuu qaba. Amma garuu achi gadi bahee naan eessa dhaqa? Isa jalqabaa mana suufii dhaqa. Waaqayyoof galannaa ta'u suufiin tokko jirti ishee dhaqee bitaa birrii 1,000 hin dhumtee yaada oolmaa ishee suufittiin. Ishee bitaa tishartiin tokko jirti ishee dhaqee irratti dabalataa caammaan tokko 300 kan bitamtu jirti gurraattii shuulii wayii ishee godhataa shamizii keessa buufataa rifeensa kana lafitiidha ol filaa kootii diimaa irratti darrabataa bakka isa booddee torbee irraa feesbuukii banata gospel singer feesbuukii banata yoo raajii dhatee immoo abbee dibata narra jira lafaan fuudheen seeteedha jaarsoliitiin. Bakka isa booddee isa malee namni hin jiru jaarsoliin isa gorsinaa Waaqayyo sidhaa nan gorsiin Waaqayyo sidhaa jedhaa bakka boosii hoonaa churchuusta boos na keessumaa ammas immoo kanan dabalee dubbachuu barbaadu tajaajiltoonni keenya warri akka koo gara olii kana gara Finfinnee kana gadi deemnee uummata kana tajaajillu otuu walirratti wal goobsuu baannee gaariidha. Walirratti wal goobsuu gaafan siin jedhu nama mudataan tokko nama dhuunfaa waldaa keessaa ol kaasanii turaajonni nama kana kabajaa dibata guddaatu irra jira nama kana kabajaa yeroo isaan jedhan argina. Sa'aatii sana kaasee afuuritti biitii namichatti gala. Afuura namoota ergachuu, afuura kabajamuu barbaadu, afuura akkasiitu namootatti gala. Garuu qooda kanaa maal gochuutu nurra jira? Irratti argitanii ayyaan nama nana dibata guddaatu sirra jira gadoof deebisi jechuu qabu. Malee uummataan kabajaa jechuurra namicha nana gadoof deebisi dibata guddaa sirra jira. Utuu jennee namoota gaggaarii, namoota ciccimoo baay'ee buufachuu dandeenya turre. Kun dargaggootaafidha dibanni narra jira jettanii ani kana booddee nama hin gabbaru jettanii waldaa iddoo Waaqayyo isin kaa'ee keessaa utaaltanii hin bayinaan jedha. Saatii Waaqayyo isin hojjechuu barbaadetti karaa biraa ani hojjetamee dhumeera jechaa jirtu jechuudha. Lakkinaan hojjedha malee jettanii diddu taanaan saatii Waaqayyo isin hojjechuu barbaadetti lakkinaan baa lakki jechuu barbaaddu taanaan hojjetamuu diddu taanaan ani hojjetamee dhumeera yaa Waaqayyo bakka dhumeera dhiisi gaa akka jechaa jiraachuuti wantichi. Kanaafi gadi jedha dargaggoonnis abboomamaa abbootiinis immoo dargaggoota qabannaa baraa walumatti immoo gooliin keenya inni dhumaa kaayyoon keenya inni guddaan mootummaa Waaqayyoo wal galchuudha. Ani baay'ee sitti faarfadhee ati baay'ee natti lallabdee mootummaa Waaqayyoo keessatti waliin arganne taanaan kasarreerra jaalala waliif qabaannu jedha keessumaa kana hundumaaf bara kana sababa guddaa kan ta'e jaalalli dhibuudha. Utuu jaalalli jiraateeti abbaan dubbatee dhalan cabsu isana godhan sanan godhan utuu jaalalli jiraate mucaan kun qofaa yoo ba'e maal ta'a kan jedhu yaadanname kompiliitilii bakka qofaan abaasanii qofaan ta'e bakka akka maraatuu qofaa odeessuutti ka'eera kan Waaqayyo gooftaan argu. Egaa Waaqayyo immoo nama sii kenna hiriyaa tokkittii tokko qofaan qaban ture na yaadadha mucaa Dassaaleny jedhamu tokko. Isa qofaan na gorsa jabaadhu naan jedha inni haqimii koo beeka waan na keessa jiru haqimii koo leen jedhamu haqimii Waaqayyo na keessa kaa'e sana waan beekuufi na jajjabeessa ture mucaan sun. Yeroo itti qofaa koo haasa'u qaba yeroo itti boo'u qaba namootumanii babarsiisee kiboordii leenjisee xalaa sanatti ta'e dhuma keessa. Fagoodhaa sii dhufa miti warrumati nyaachistetu si nyaata warrumati tuwistetu qullaa si dhaaba bara hojjetamtu. Kanaafi kun waan haaraa miti namni namarratti ka'u waan haaraa miti garuu amma muka keessa mukti jallaan utuu hin jiru ta'e qottoo eessaaf inna qottoo isatti muka muru hin arganna mukti jallaan utuu hin jiru ta'e mukti jallaan waan jiruufiti qarri itti taa'e itti mukti murama
muka qajeelaatti tukaatee qara qottootti goote qottoota ta'uu hin danda'u. Waan lafa qofforu ta'a malee waan muka muru ta'uu hin danda'u. Namoota jajallootiin Waaqayyo qaratti kaa'ee waan nurraa soofamu namoota jajallaa karaa godhatu. Innaa itti fayyadamaan jedha dargaggootaanii dhiistanii hin baqatiinaa, dhiistanii hin bayinaa, gara waldaa banuutti dibatan narra jirattanii shamizii keessa buufattanii mataa ol filtanii manka'inaa gaditaa abboomamaa. Tajaajilli uffannaadhaan miti ayyaanaani. Raajonni keenya qooda sagalee furdifachuu ayyaana keessan furdifadhaa. Qooda suufii babbareedaa meeqa uffachuu ayyaana uffadhaa. Simboo Waaqayyoo uffadhaan isin jira. Qooda caammaa garaagaraa birri 5,000 qaqayyartanii ittiin of tuulummaa keessa galtanii wangeela akka ko'eetti godhadhaa. Kanuma jechuudha. Ani waan guddaa irraa baradhe nama Waaqayyo. Ergaa guddaa dhagaa Waaqayyo si eebbisu dhugaadha. Dhaggeeffattoota keenya waan guddaa irraa barataniirtu. Irra deebi'ee waan samaraayis godhuun qabu ergaa guddaadhaa bifa bareedaa bifa nama hundumaaf galuuni nutti taasise Waaqayyo ayyaana kana caaluuf sifa baay'isu. Egaa dhageessanitti egaa abbootiin jaarsolii waldaa kiristaanaa dhaloota gad buusuu otoo hin ta'in dhaloota ol baasa. Ayyaana isaan keessa jiru qananiisaa, kookkisaa, jajjabeessaa, kakaasaa, barsiisaa, leenjisaa, guddisaa namoota isin bakka bu'u. Because namoonni hundumtuu yeroo kennameef qaba lafa kanarra kan turu yeroo itti tajaajilu qaba sana booda xumuratee deema. Boros yoo xumurtanii deemtan nama bakka keessan bu'ee gaggeessu faarfatu isin caalaa nama deemuu danda'u qopheessuu qabdu. The success of a leader is determined by the success of his successor. Nama si dudduuba dhufee si caalaa deemu yoo oomishte ati milkoofteerta. Kanaafuu nama si caalaa faarfatu, nama si caalaa lallabu, nama si caalaa gaggeessuu danda'u oomishuun sirra jira jechuudha. Jaarsolii waldaa kiristaanaa akkasitti guddisuu qabdu. Akkuma gooftaan Yesuus bartoota qopheessee tajaajilatti bobbaasee deeme inni naannama Yerusaalemitti tajaajilee naannoma lafa bal'aa osoo hin ta'in naannoma Israa'el sanatti tajaajile. Ergasii bartoota waamee garuu gara addunyaa kanaatti deemaa jedhee natti tola baay'ee mul'ata guddaa kenneefi. Ani immoo si wajjinan jira jedheen. Nulli akkasitti namoota dhaloota guddisuu qabnaa, jajjabeessuu qabnaa, barsiisuu qabnaa, leenjisuu qabnaa. San ta'uu baannaan dogoggorri biyya Awurooppaa dhufa. Arra dargaggoota irratti hojjennu taanaan dargaggoo boru sirbatu fudhata, fiilmiitu fudhata, biyya lafaatu fudhata. Kanaafuu dargaggoon keenya waan biraatiin hin fudhatamin sagalee Waaqayyootiin irratti hojjechuun, guddisuun, jajjabeessuun, kakaasuun barbaachisaadha. Waan guddaa irraa barattaniirtu. Dogoggora namoota kan biraa dogoggoruu hin barbaachisu. Barumsa irraa fudhannee of eeggannaadhaan dhaloota irratti hojjechuun nurraa eegama. Qubatti qabuu qofa otoo hin ta'in harka keenya hammannee ofitti qabne, gorsinee, dheekkamne, kadhannee fi barsiisnee leenjisnee guddisuun nurraa eegama. Kanaafuu jaarsolii irraa eegama. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Dargaggoon keenyas immoo buleessi kiyya buleetti kiyya atis immoo Waaqayyo si guddisuu barbaadu si leenjisa. Gorsa dhaga'i. Yoo si dheekkaman dhaga'i. Yoo abbootiin keenya jaarsolii waldaa kiristaanaa sitti ka'anis dhaga'i. Callistee lafaa kaatee hin fiigin. Faarfataan Biqilaan obboleessi keenya waan baay'ee dubbateera. Carraa baay'eetu qabu garuu achuma taa'ee hojjetamaa ture. Kanaafuu bara hojjetamu hojjetame. Achiin boodatti immoo dhalootaaf waan si keessa kaa'e sanaan immoo fiiguu jalqabda. Waan tokko sitti dubbannaan kaatee waldaa jijjiirachuu, kaatee achi deemuu, kaatee as deemuu, kaatee waldaa fottoksuu waan akkasitti hin ariifatin. Waaqayyo fottoksuudhaaf miti ijaaruudhaaf si waame malee. Waaqayyo diiguudhaaf otoo hin ta'in ijaaruudhaaf si waame. Kanaafuu namni immoo ijaaruu dura ijaaramuu qaba. Namni immoo eebbisuu qaba dura eebbifamuu qaba. Barsiisuu dura barachuu qaba. Kanaafuu obsa godhadhaa gattaa'a. Karaa garaagaraatiin chaalenjiin jiraachuu danda'a. Chaalenjiin hin jiru miti. Wherever you go chaalenjiin jira. Chaalenjii baay'ee keessa illee akka darbee dhageessaniittu amma chaalenjii kan isaa kan fakkaatu hin ta'in kanarraa barataniiru. Kan biraas hin qunnamuu danda'a. Yeroo sanas obsaa fuula Waaqayyo dura tura. Waaqayyo yeroo isaa hamma ga'utti immoo isin barsiisee isa sana immoo boru dhuga ba'umsaaf isin taasisa. Biqilaan otoo chaalenjii kana keessa hin darbin ta'e har'a waan akkasii dubbatu hin qabumsa. Garuu Waaqayyo san keessa dabarsee har'a gaa dhuga ba'umsa guddaaf immoo kun ta'e Waaqayyoof immoo galannaa ta'u. Mudaako lakkoofte narakkisteen beektu jaallatama abbaako maqaan kee ulfaatu. Mudaako lakkoofte narakkisteen beektu jaallatama abbaako maqaan kee ulfaatu.
rakkiste madako arrabsamte kabalamte tofoko nate akanama abarama fanura tulbate arrabsamte kabalamte tofoko nate akanama abarama fanura tulbate jalalaf safuda gita posidabe isanaaf kopaae fanoko siyabe jalalaf safuda gita posidabe isanaaf kopaae fanoko siyabe mudako lakofte narakiste mbektu jalatama bako makanke ulfatu mudako lakofte narakiste mbektu jalatama bako makanke ulfatu Waaqayyo waan guddaa immoo nu barsiisaa jira. Sagantaa gaaffiif deebii keenyas gara xumurachuutti immoo fidaa jirra. Faarfataan Biqilaan faarfataa qofa miti. Barumsa seekulaar irrattis immoo nama baratee nama yuunivarsiitii galee digirii isaa fixatee ammas immoo barumsa isaa itti fufuu fi nama isa hojiin gurguddaan nama isa eeggatudha. Egaa dargaggoota keenyaaf tajaajiltoota keenyaaf faarfattoota keenyaafis fakkeenya akka ta'u baradhaa akkati jettee gorsituun barbaada. Dursee faarfataan Biqilaan yuunivarsiitii Ambootti barachaa ture. Maal baratee barumsi sun tajaajila sarratti immoo bu'aa maal impaaktii maal pozitiiv impaaktii maal fideera kan jedhu maal akka barattee fi pozitiiv impaaktiin barumsi sun tajaajila kee irratti qabu akka dubbattuun barbaada. Ergas immoo faarfattoota tajaajiltoota keenya akka gorsituun barbaada. Because baay'een namaa barachuu kana irratti baay'ee miti. Namni immoo barachuu yoo dhaabachise guddachuu dhaabachise dhubitire barumsa seekulaaris barachuu barumsa tiyoolojiis barachuu waan mul'ata kee deeggaruu danda'u barachuun barbaachisaadha. Barumsi sun maal akka baratteef akkam impaaktiin inni jireenya kee irratti qabu isa haasoftee ergas immoo akka gorsitu baradhaa hojjedha hojiitti cima akkati jettuun barbaada. Carraa kana immoo sii kenname. Tole egaa wandee koo galatoomi. Baay'ee ati nama waaqayyooti dhugaa. Baay'ee yaada saba kana fayyadu yaada dhaloota kana ceesisuudha. Yaadota itti kakkaastu. Ani yaa akkuma obboleessi koo jedhe egaa dhaggeeffattoota keenya makaanikaal injiinaringii dhaananii kanani bahee Amboo yuunivarsiitii irraa. Yoo waaqayyo jedhe egaa bara egersu barnoota kan biraatti fuudhaaf yaa'u qophii xumureen jira. Barumsi baay'ee barbaachisaadha. Barumsi baay'ee barbaachisaadha. Endoome basic neediitti utuu dabalamee natti tola barumsi. Food, shelter and clothes yaa. Namni jiraachuudhaaf uffanni nyaatni uffatniif manni jireenyaa barbaachisa. Akkuma sana barumsi sitti dabalamuu qaba. Barumsi food, shelter, clothes, education. Otuu jedhame baay'ee gaariidha. Maaliifi hammuma baratteeti sammuun kee bal'ataa deema. Na amma biyya kanatti kan taphate beekumsa xiqqoodha. Beekumsa xiqqoorra wallaalummaa wayya. Beekumsa xiqqoodhaan oofamuu keessanirra way manumaan bayinaan baratina. Beekumsa xiqqoodhaan immoo biyya baxabbaxuurra barumsa barachuudha. Barumsa baradhuun jedha keessumaa namoota umuriidhaan anaa gadi jiraniin jaguutee waan ani jedhii beesin gorsu. Barumsa baradhaa. Warri fagoo teessanii nu ilaaltan faarfannaa keenya kan dhaggeeffattan adara barumsa baradhaa. Saatiin kun Waaqayyoos kan inni itti isin beeku barattoota akka taatanitti. Giddaadhaa kan na baase anaanii jalqaba tajaajila miti. Tajaajilaan an bahee miti. Barumsaan na baase Waaqayyo. Barumsaan na baase yuunivarsiitii nagashee amala baay'ee agreesiiviin ture gibbii yuunivarsiitii keessatti namoota dabaaddabuun ture. Amma kanaatti agreesiiv nabbar. Agreesiiviin ture. Sana hundumaa Waaqayyo egaa nyaata kaaffee sana beektaa
Katti laayibirarichi sin uffisiisu beektaa, nama afaan garaa garaa dubbatu wajjin walitti dhuftaa, nama si kabaju wajjin walitti dhuftaa, nama si salphisu wajjinis walitti dhuftaa. Wanta baay'ee argita. Kana keessatti utuun jaallatiin utuun jibbiin kaayyoo keef jettee obsa barta. Obsa barta. Barumsi baay'ee barbaachisa. Sammuu keessan hin bal'isa. Kana qofaayyuu utuu hin taane even hojii humtee illee hojjechuu dandeessa. Waaqayyo Leewii sin goone taanaan ati maaliif humnaan leewii of goota? Waaqayyo leewii sin goone taanaan humnaan leewii godhanii itti of rakkisuun of beelessuudha sii galee. Nan arga namoota baay'ee. Waaqayyo leewii isaan hin goone. Hojii akka isaan hojjetaniif carraa kenneeraaf. Gin ati diddeetuma carraa waaqayyo hojiif sii kennetti mana taa'aa oolta taanaan, mana bunaa jala taa'aa oolta taanaan. Gaafa sagantaan deemne gaafa sabni waaqayyoo kun wanta ta'e fakkeenyaaf akka mudannoo koronaa gaafa sana waan nyaattu dhabda sii galee waaqayyoo leewiidha siin jedheennaani si gargaara innu waaqayyoo waaqaa turuu namnu kaayyoo akka kuusaaf amanamaadha namnu waa'ee yaada manamummaa waaqayyoo leewiidha erga siin jedhe sin beelessu yoo si beelesses dhukkubsataa garaachaa sin godhu beelaa mala siif qaba waaqayyo garuu baay'een keenya leewii of goone ofuma of muudnee malee leewii of goone hojiin hojjennu kun immoo baay'een isaa maalirraa dhufee barumsa dhabuurraa dhufee barumsa hin qabnu waan ta'eef waan ittiin hojjennus hin qabnu iddoo itti hojiin hojjetamus yoo dhannee lafa yaadnu sanaa ulaagaan guunnu waan ta'eef nuun fudhatan kanaaf barumsa baradhaa. Yaadadha faarfattoota keenya keessaa nama ta'inaan yeroo tokko waan ta'e irratti hundaa'ee abaluu baranaa kutaa 11 jalqabuu qabdaan jedhe. Baay'ee manattaari biqilaa naan jedhe yeroo sanii waggaa 3ffaan baradha nutti yaadadha. Waan waggaa 4ffaa naannoo kana. Digiriin ikkoo waraqata naan jedhe. Digirii mana kaanii haasaa amma keenya toora naqanii haasa'uu kan hin dandeenyetu jira. Naan jedhe namni sun. Abaluu jedhe maqaa isaa ta'e. Yoo lammaffaa waa'ee barumsaa sitti kaasee ani diina keetiin jedheen. Irgixanyaan eenyu namni sun har'a hin gaabba. Waan ani ofitti amanee 100 keessaa 100 ofitti amanee dubbadhu hin gaabba namni sun. Innaa faarfattoonni keenya warreen booddeedhaan ka'aa jirtan. Adaraa keessan barumsa baradhaa. Warra nu duraatii yoon jedhe tuffii fakkaata. Asii ol haasa'uu fakkaata waan ta'eef homaa jechuu hin danda'u isaanis beeku ana caalaa beeku warri na duraa isaanitti homaa dubbachuu hin danda'u isaanuu waan baay'eetti kan isaanitti sheephina gochuu qaba wanta baay'ee jira waan ta'eef isaanitti gaa oliin haasa'u akkuma kabajanitti naafaa ta'an isaan warri na booddee jirtan garuu warri na booddee jirtan akka boleessa keessan hangafaatti kanan isinitti barumsa baradhaa waaqayyo akkasiin barumsa irra jirtanitti isin beeka yoo barattan saba kanas fayyaddu yoo barattan saba Oromoo fayyaddu yoo barattan Itoophiyaa fayyaddu hin baranni taanaan sammuu keessan qullaa kanaan biyya kana fayyaddutu hin taane biyya kanatti ba'aa taatu sichi immoo biyya kanaaf kan barbaachisu warra biyyatti ba'aa ta'anutu hin taane warra biyyarraa ba'aa fuudhanii baatanii warra biyyatti ba'aa ta'anutu hin taane warra ba'aa biyyaa baatan ta'an jedha barumsa baradhaa barumsi baay'ee barbaachisaadha. Kanuma yoo jedhan powerful dhugaa waan guddaa dabarseegaa dhaggeeffattoota keenya dhageessanittu baradhaa guddadhaa namni yoo barumsa dhaabachisee guddachuu dhaabachisee deemtire kanaafuu barumsi barachuun ammam akka positive impact qabu jireenya isaa irratti dubbatee jira. Innis immoo mechanical engineering university Amboorra nama eebbifamedha barachuudhaafis amma nama qophiirra jirudha itti fufee jechuudha. Kanaafuu taayiltoonni keenya akkasumas immoo xiqqaa guddaa sadarkaa garaagaraa kan jirtan kitaabota dubbisaa barumsa keessan bal'isaa sammuu keessan bal'isaa guddisaa barachuun nu gargaara. Gooftaa Yesuus gatteessisee bartoota isaa 12 barsiisee leenjisee ergasii bobbaase tajaajilatti bobbaase. Phaawulosis akkasuma miila Gamaaliyeel jalatti barateedha. Ximootosis miila Phaawulos jalatti barateedha. Kanaafuu immoo barachuun guddachuudha. Kanaafuu barachuun walirraa barachuun gorsa walirraa fudhachuudhaan miidiyaa garaagaraa hordofuudhaan barachuun barbaachisaadha. Waaqayyo immoo karaa hundumaan kallattii hundumaan immoo nu haa guddisu. Gara xumuraatti finnee xumuruun duratti mudannoo garaagaraa akka qabdu dhagaan ture. Keessattuu tajaajilaaf yoo deddeemtu balaa konkolaataarraas waaqayyo akkasii oolchee kan biraas hin jiraata. Mee tokkoof lama isaa mee muraasa isaa atoo nu kaastee almost waaqayyoof ulfinataa dhalootaaf immoo amantii ijaara jedhee waan amanuufi mudannoo jireenya kee keessattis mudatan tajaajila irrattis hojii barumsaafis yoo deddeebitu tajaajilaaf yoo deddeebitu mudannoo si mudatan keessaa tokko lama atoo nu jettee natti tola. Haa ta'u gaa mudannoo nama kofalchiisu tokkoo fi mudannoo nama dhuga ba'umsa gaarii amantii isiniif ta'u tokkoon isinitti himaa. Inni tokko yeroo darbee Biilaan deeman ture biyya Biilaa jedhamu Wallagga Lixaa ijoolleen Biilaa tarii beekuu danda'u. Makiinaa keessa dhuma makiinaarran ta'a dudduubaanii. Ana dudduuba namni hin jiru jechuudha. Qommaa masuma dudduubaarran ta'a.
geedoo dabarree jaajjii seenuudhaaf nu hima jennu waaqarraa darbatame ta'ee laga keessaa darbatame ta'ee saawwan horii bushaayee qofaa jira ala keessa eessaa akka inni darbatame kan hin beekne dhagaan aboottee koo kanarra caalu tokko dhagaama guddaan darbatamee dhufee mastaayitii makiinaa caccabsee wambariin itti hirkadhee taa'u teessuman itti hirkadhee taa'u iddoo mataan koo itti hirkatee taa'u dudduuba dha'ee lafa bu'e. Yaadigaa utuu teessuma sana hin rukunne ta'eetu mataa koo rukutee dudduubaanii meedulaa obolongaa taachumatti hin gatee sokkachuudha. Naa Waaqayyoo na oolchee suura isaallee egaa ammayyuu baadheen jira sitti agarsiisuu nan danda'a walgeeni. Kanarraa Waaqayyoo na oolchee eetuun kana galateeffachaa deemeen biilaa ga'ee ijoollota baay'ee biilaanii namoota ciccimoo hedduu qabdi gaa. Ammas akkuma kana dhaloota baay'eetu ka'aa jira gara boojjii sana. Sitti tola. Baay'ee dhaloota ajaa'ibaatu dibamee ka'aa jira. Faarfattoonni lallabdoonni wangeelaa. Si ajaa'iba. Waa'ee isaaniif Waaqayyoon galateeffata. Namoota 3 or 4 akkas taanee otoo adeemaa jirruuti. Eessaa akka inni dhufe sun beeku lo'aama dhufe boofatu. Gidduu anatu deemaa ture warri kaan bitaa mirgaa kootiin deemu. Biqoo bofa naan jedhan. Boofichiin dhufe inni sabboomame dhufe miila koo jala galee anis miila koo nan dhiite ajjeese bofa. Isa karaatti mataa koo dha'uuf turetu karaatti mataa koo dha'uu dhufee naanan ani immoo gibbii waldaa keessatti mataa isaa dha'e. Waaqayyoof galannaa ta'u Waaqayyoo baga si gargaare. Naa kanadha dhiyooma kana immoo waldaa tokkoon deeme. Naani akkami meeshaa qabdu amma gaa sagaleedhaan an tajaajilu dhufa waan ta'eefi sagaleen koon dhagahamu taanaanii dhufuun koos hin dhufiin hafuun koos wal qixadha. Meeshaan hin jiru sagaleen hin jiru taanaanii. Ana nama foonii haa turbu Waaqayyooyyuu waan ijaan mul'atu kana sagaleedhaan fide. Anis sagalee maaliinis hin tajaajilu dhufa. Waaqayyo sagaleetti erga ammas dhimma ba'e anaan sagaleen ammamnaa gargaaru waa'ee sagalee ibseef. Hoomaan yaadda hinnaan jira. Akka naannoo keenyaatti bakka waldaan kun beekamaadha jira. Gaafan dhaqu egaa afaan kiiboordiidhaan anaasaa oktaavii tokko jechuun kii 7dha. Oktaavii tokko qofaatu fayyaadha. Kiiboordiin hin jiru bakka almost hin jiru. Maali Waaqayyoon jedha waan ittiin faarfadhu dhabee sabni yotuu saba muraasa ta'e sagalee kennuun tajaajilta akkuma santu. Baay'ee uummanni garmalee ba'eera uummanni baay'eedha. Saawundi siistemiin moontaarboon hin jiru. Innaa jaarsaananii maali abbaa maali yoo saba kanaaf meeshaa bittanii fooqii immoo jaaraaroo akka dhagaa kana walirra tuttuulanii mana bareedaa tokko kan abbaa jiru. Mana kana moo meeshaa adduusaa mana kana namni boor keessaa godaana meeshaa kana garuu yoo bittan ittiin saba kana tajaajiltu ittiin sagalee Waaqayyoo lallabamaa dhimma lubbuuti. Mana kana koo waa'ee amantii nama keessa jiraannaan ala taa'ee waaqeffachuu danda'a namni. Meeshaan garuu uummanni kun garmalee bal'aa waan ta'eef dhageessisuu qaba. Kanaaf meeshaa dursuu qabaan jedhe. Amma ani immoo Addis Ababaatii dhufeetu meeshaa kanaan iyyuu ammatu qoonqoon koo miidhamee ammas inni dawwaltanii akkam taate jettanii illee na gaafattu jedheen jaarsa kanaa sobsiisa. Ilaamii faarfatanaan jedhan. Dubbii ati jettu kanaan amma. Sangoota wajjin iyyaan oolanaan jira. Sangoota wajjin bakka guyyaa guutuu iyyaan oolanaan jira. Maal hattaasa'u fedheenii gaani. Garuu sagaleen koo waa ta'ee hin beeku naan jedhe. Abbaan jedheen. Inni namatti iyyaniif inni sangaatti iyyan garaagara. Obboleessa koo sangaa koo oofaa innaan si dhaga'a. Namni bara kanaa. Ganaa motora isaa ho'istee nagaa gaafattee suuta jettee erga kadhatee ji'a 5 ji'a 6 isa ga'ee dhufee si jala ta'a. Isayyuu yoo siin faarfattu ta'e dibanni irra hin jiru siin jedha. Maqaa si kenna. Ati kaffitaa fuuraa kan biraa keessa galtee dhufta. Inni erga jilbeeffatee ji'a 6 faarfannaan dura feebboodha waldaa keessa taa'e. Inni namatti iyyaniif inni sangaatti iyyan garaagara. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kolfa qabachuun danda'e.
Egaa Waaqayyoof galanna ta'u baga Waaqayyoo si gargaare. Egaa gaaffilee lama qofatu nu hafa achiin gara xumuraatti immoo finna. Egaa sagalee Waaqayyoo namni qofaasaa ta'uun gaarii mitiidha. Anaanii namni qofaasaa ta'uun gaarii mitidhe. Haadha mana bareedduu haadha iyyuu meetii gara jireenya kiyyaatti fide waa'ee jaaladhaanii kabajaani. Faarfataan biqoon maarra jira. Faarfataan biqoon qofaa ta'uun gaarii mitiidha gahuun. Sirriidha gaaffii baay'ee murteessaadha. Yaa'u mana Waaqayyootu ijaara. Waaqayyootu ijaara. Itti deemaan jira. Piroosesiin jalqabe wayiin qaba. Yoo Waaqayyo jedhe ijaan ittiin ilaaleen Waaqayyo ilaaleera yoo ta'e piroosesichi waan irra deebamee diigamee kan biraan barbaachi deemamu miti. Almost ijaaraan jira. Mana kootti akka kootti anaaf jaalalli waanumaan dubbadee bu'ee maamuma kana mana ta'u miti akka kootti. Biqiltuu wayiiti anaaf akka inni yaadutti biqiltuu wayiidha. Amma boqqolloon gaafa lafa keessaa ol biqiltu boqqollummaa ishee hin qayyarti. Garuu boqqolloo xiqqoo taati reefu boqqolloo biqilaa jirtu wayii taati. Garuu boqqolloo mana. Garuu maalidha boqqolloo xiqqoodha. Boqqolloo guddaa ta'uudhaaf maal ishee barbaachisa? Bishaan ishee barbaachisa. Aduu barbaachisa. Qilleensa gaarii ishee barbaachisa. Adeemsa keessa immoo guddattee hidhatteeti ija godhattee jechuudha. Boqqolloo taati, firee kenniti, nyaata taati jechuudha. Piroosesii jaalalaa gara gaa'ilaatti nageessu jaalala isa kan warra biyya lafaa utuu hin taane isa kan Waaqayyoo waanan itti deemaa jirutu jira. Yoo Waaqayyo jedhee yeroo dhiyoo keessatti guddatee ija godhatee mul'ata. Kanaafuu on the way karaarra jira. Karaarra jira. Baga Waaqayyo si gargaare. Waaqayyo nagaan immoo isin haa xumursiisu. Ulfina sana immoo Waaqayyo ulfina manuu irra geenye kana isinis ga'a. Ameen. Guddaadha because namni haadha manaa argate eebba argate jedha. Siif kadhatti si gorsiti ana maatii manaa koomeetooni baay'ee jaalladhanii kabajan waa'ee ishee dubbachuutti baay'ee gammada. Yoo ana si tajaajila jalqabu isheen achi kadhannaa jalqabdi. Kadhannaa isheetii Waaqayyo na gargaare ergan ishee wajjin gaa'ela dhaabbannee tajaajila kiyya irrattis jireenya kiyya irrattis guddinni karaa hagara garaa mul'ate. Mucaa bareedaa maal fakkaatu naadeessee hayyuu jedhamu baay'ee jaalladhaani. Waaqayyo eebbaa kanaan immoo isin isaa gahu. Ammas dhaggeeffattoota keenya isiniinis immoo haa gahu. Waaqayyo haa ulfaatu gaa. Faarfataan Biqilaan waa'ee barumsa isaa waa'ee gaa'ela isaa dubbatee jira waa'ee albamii isaas dubbatee jira dhageenyee jira dhaggeeffattoota keenya karoorri gabaabaan Faarfataa Biqilaa akka gaa'elaatti dhageenyeerra akka barumsaatti maastarsiisaa jalqabuuf akka jedhus dhageenyeerra karoorri gabaabaan giddu galeessiif meebii yeroo dheeraan karaa faarfannaas karaa barnootaatti karaa kan biraas meebii dhaggeeffattooti keenya yeroo dhiyootti Faarfataa Biqilaarraa maal eegan karoorri isaa maal fakkaata akkasiif kadhataniifis gaa. Waaw Waaqayyo si eebbisu waan deeko. Ani immoo kana utuutti nan gaafanne ta'eyyuu ofumaa nan gidduu seensisuuf jechaa jira. Afur Waaqayyooti. Amma egaa saba Waaqayyoo amma hamileen koo baay'ee jabaateera. Waaqayyo baay'ee na gargaare. Albamii amma gaafan hojjedhu gurgurachuuf miti. Waaqayyo na gargaaraas jira na gargaareeras ammas ittaan gurguradha jedhee hojjetaan jiru. Almost kennaan jira daawwiti lammiifaa biratti namoota muuziqeessitoota jajjaboo biratti hojjechaa jira. Waan har'a wajjin fooricamee utaalamee maantinii mata'amee bornuuffamu hojii akkasiitu hin taane hojii dhaloonni borii dhufee daawwiti lammiinfaa bara sana albamii magarsaa akkasitti hojjechaa turanii albamii yaadasaa akkasitti hojjechaa turanii albamii biqilaa akkasitti hojjechaa turanii muuziqaa akkasiitiin hojjetamee faarfannaa akkasii faarfatanii hojii nuun jechisiisuu danda'u hojii akkasiin hojjechuu barbaada. Hojjechuun barbaadaa qofaas miti almost itti seeneen jira. Baay'ee Waaqayyoo ija jabina naaf kenne. Ija jabina naaf kenne miidhama lakkoofsa tokkoffaa sanaa na irraanfachiise. Itti seeneen jira. Hojjetaan jira albamiidhaan na eegaan jira. Isa dura garuu yuutuubii koo irratti kana booddee hojii koo faarfannoota hojii koo illee jedhu hojiin kan Waaqayyooti. Faarfannaa Hafuurri Qulqulluun karaa koo fiduu karaa yuutuubii koo irraan argachuu danda'u Bikila Kebede ofishaaliidhaani. Akkuma kana immoo peejii koodhaan Bikila Kebede peejii irrattis yaadota garaagaraa nan babarreessaa achirraanis immoo dhuftanii na argachuu dandeessu. Yuutuubiin koo Bikila Kebede ofishaaliidha. Facebook peejiin koo immoo Bikila Kebede peejii jedhee jira. Kanumaan na albamii guutuudhaan na eegaa
Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa albamii guutuudhaan inni eegnaa albamii guutuu qabatee dhufaa jira. Lakkoofsa lammaffaa ta'uu isaati. Isa lammaffaa qabatee dhufaa jira. Mata duree isaas maal isaas dhiyeenyatti immoo dhageenya Waaqayyoo isa gargaara. Isaaf immoo kadhadhaa. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya kanas kan hin gaafadhe. Lammaffaa immoo gaa'ilatti immoo adeemaa jira. Mana ijaarrachuutti adeemaa jira. Isa kanaafis immoo Waaqayyo si gargaaru. Isaafis immoo kadhadhaa. Barumsa koos itti fufaa jedhe. Barumsa kiyyaas itti fufaa maastersii itti fufaa jedhe. Isa kanattis Waaqayyo si gargaaru. Akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenya isinis karoora qabdan barreeffadhaa irratti kadhadhaa Waaqayyootti kennadhaa Waaqayyoo karoora keessan isiniif milkeessuu isin guddisuu guddadhaa wal jajjabeessinaa akka nama Waaqayyootti wal bira dhaabannaa wal jajjabeessinaa amma obboleessi kee biqoon yoo dubbatu YouTube isaas dubbatee jira Facebook page isaas dubbatee jira dur faarfannaan yoo hojjetamu kaasettiin isaa hin gurgurama ture amma garuu kaasettii gurgurachuun CD gurgurachuun maal gurgurachuun teeknooloojiin isaas challenge godhaa dhufeera waan ta'eef karaa biraa immoo Waaqayyoo eebba qabatee dhufe YouTubein hin dhufe YouTubein kun immoo faarfattoonni baay'een amma reefuu babbanachaa tajaajiltoonni baay'een babbanachaa faarfannaa isaanii achirra kaa'u karaa sanaan immoo Waaqayyoo isaan deeggaraa jira kanaaf immoo namoonni YouTube qabdan kan dhuunfaa keessanii faarfannaa namoota kan biraa fakkeenyaaf faarfannaa Biqilaa anamma eeyyama isaa malee fuudhee kan koorra kaa'uun qabu kan isaa share gochuu qaba promote gochuudhaaf jechuudha malee faarfannaa namootaa callistanii fuutanii waraabdanii maal gootanii eeyyama malee jechuudha eeyyama malee kan ofirra kaa'achuun inni birrii guddaatti baasee itti daddabee YouTube sanarra kaa'atee maybe karaa YouTube sanaatiin deeggarsi argamu tajaajila isa itti aanuuf akka isa qopheessuudhaaf kanaafuu faarfannaa nama BCDs ta'e kan biraas ta'e eeyyama malee callisnee gochuu baannee bareedaa ta'a jedhee yaada kan nama tokkotti YouTube isaas subscribe godhaa fi karaa Facebook pages waan inni barreessu immoo hordofaa isa qofa miti faarfattoonni keenya baay'een amma YouTube isaanii qabu YouTube isaaniitiin hordofaa faarfannaa isaanii YouTube isaanii subscribe godhaa faarfannaa isaanii karaa sanaan dhaggeeffadhaa tajaajila isaaniis deeggaraa jirtu jechuudha yooma subscribe gootan yooma deemtanii ilaaltan tajaajila isaanii deeggaraa jirtu yoo isin deeggartan maybe karaan sun financial blessing qabatee fi dhufa inni sun immoo tajaajila taanuuf immoo isaan deeggara isaan qopheessa kanaaf tajaajiltoota keenya YouTube isaanii Facebook page isaanii hordofaa jajjabeessa karaa kanaan walaa jajjabeessu faarfattoonnis tajaajiltoonnis amantoota qofa miti wal jajjabeessuu wal bira dhaabachuun baay'ee gaariidha Waaqayyoof galanna ta'u karaa kanaan immoo wal jajjabeessaa wal guddisuun baay'ee barbaachisaadha isa kanaan jaalala walii keenyaaf qabnuun wal jajjabeessuu keenyaan hordoftoota gooftaa akka taanes immoo namoonni kan biraa arganii beekuu qabu akka warra kan biyya lafaa ta'uu hin qabnu kompetiishinii biraa keessa galuu hin qabnu hojii wangeelaatiif jennee wal bira dhaabachuu wal guddisuun barbaachisaa ta'a waliif kadhachuun wal gorsuun wal kakaasuun hamilee waliif ta'uun baay'ee barbaachisaadha isa dhuma gaaffii isa dhuma Gaafiin inni dhumaa amma sagantaa reediyoo keenya kana namoota gosa lamaatu dhaggeeffachaa jira. Tokko namoota gooftaa Yesuus Kiristoos hin qaban fayyisaaf gooftaa isaanii godhatanii warri fudhatan. Isaan haala amma addunyaan keessa jirtu haala amma biyya keenya keessa jirtu haala amma waldaan kiristaanaa keessa jirtu ilaalanii warra abdii kutatan jireenya isaanii warra jeeqame warra sodaatan haala garaagaraa keessa warra jiran jiraachuu danda'u. Isaan kanaan ergaa wangeelaatiin jajjabaadhaa akka ati jettuun hin barbaada. Lammaffaa immoo namoonni carraa kanaan immoo yeroo jalqabaatiif immoo sagalee gooftaa Yesuus Kiristoos amma ergaa wangeelaa kana dhaga'an jiraachuu danda'u. Akkuma tasaa reediyoo kana banatanii jechuudha. Akkuma tasaa reediyoo kana banatanii warri dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Isaaniinis immoo gooftaan Yesuus Kiristoos akka isaan jaallatu akka itti himtuun barbaada. Namoota gosa lamaan kanaa jechuudha. Warra amananii mana gooftaa keessa jiran dhufaatii gooftaatiif akka of qopheessan keessattuu faarfannaa keenya baay'ee jaallatu tokko jira. Kochoo baafnaa guyyaan ga'eennaan ishee sanas haa ta'u nuu jette baay'een gammada. Yeroo amantoota nu gorsitu ergasii namoota haaraa gara gooftaa kana dhufuu qabaniifis erga akka ta'e dabarsuun carraaseef kenna. Shigaa wandee koo Waaqayyo si eebbisu albamii koo tuttuqaa jirta. Albamii koo tuttuqaa jirta daraa seera. Egaa obboloota koo akkuma ammaa sa'a turre jalqabaa kaasnee wanta nuun jechaa turre suni dargaggoonni akkas gochuu qabu, abboonni akkas gochuu qabu, tajaajiltoonni akkas gochuu qabu jennee wantoota nuun jalqabaa kaasnee haasa'aa turre suni ultimate goaliin keenya galmi keenya inni dhumaa kaayyoon keenya mootummaa Waaqayyootti wal galchuudha. Ani sababa keef gufadhee mootummaa Waaqayyoo dhabuun qabu ati sababa kootti gufattee mootummaa Waaqayyoo dhabuun qabdu. Dargaggoonni kun sababa abbootiitiin mootummaa Waaqayyoo dhabuun qabanii abboonnis sababa dargaggootaatiif mootummaa Waaqayyoo dhabuun qabanii. Innaa kanan jedhaa walumaa galatti gaa barri keessa jirru bara dhumaa yoo tuun taane bara dhumaa keessaa sa'aatii sagara dhumaati. Bara dhumaa ammaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa ture barichi bara dhumaa akka ta'e dubbachaa turan qalbii keessan jijjiirradhaa jechaa turani mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera
mootummaa waaqayyo dhiyaatee jechuun karaa biraa bara dhumaati bakka. Amma garuu bara dhumaa miti. Bara dhumaa keessa saatii dhumaati. Saatii gara dhumaa keessa jirra waan ta'eef jabaadha mootummaa waaqayyoof of qopheessinuu. Atileetiin tokko fiigicha inni marsaa dorgommii sana keessatti fiigetu mo'aa isa godha utuu hin taane marsaa xumuraa akkaataa inni itti xumuretu isa moosisas akka inni moos godha akka inni mo'amus godha. Daqiiqaa ishee dhumaa. Daqiiqaa dhumaa keenya haa bareechannu. Bara baay'ee lallabneerra warri jettan. Bara baay'ee faarfanneerra warri jettan. Bara baay'ee raajneerra walumaa gala. Bara baay'ee fiigneerra warri jettan fiigicha ishee dhumaa kanarratti akka hin gufanne adaraan isiniin jedha. Warri Yesuus Kiristoosiin kanaan dura fayyisaa lubbuu keessanii godhattaniin fudhanne immoo gara Yesuus Kiristoositti kottaa. Biyyi lafaa dulloomteetti bakka. Dulloomteetti amma waan ati argaa jirtu kuni mootummaa irratti ka'uuni al tokko kan illee jakootiin gadi ba'een argine garuu biiftuun akka dukkanaa'u taatee turte jedhaniire ani hin argine garuu biyya biraatti ta'eera. Kuni wantoonni argaa jirru kun socho'ii lafaa immoo akka ta'e beennaa hawaasaatti barootuma darban kana lafti baay'ee socho'ee biyyoota alaa hedduutti mootummaa irratti ka'aa jira jibbi baay'achaa jira. Qilleensi waa'een kilaayimeetiin akka durii miti jijjiiramaa jira. Wanta baay'eetu seera uumamaa hedduutu jeeqamaa jira. Kana jechuun hiika biraan qabu. Addunyaan kun ani nan dulloome baqqaa bara koon fixee dulloomeera. Anarra kan fooyya'u anarra kan isiniif ta'u mootummaa kan biraatti narraa sokkaadha jirti biyyi lafaa. Sokkaa narraa godaanaa jirti addunyaa nama. Darammasuuf xiqqoo ta'e. Innaa dulloomteetti biyyi lafa baqadhaa gara Waaqayyootti gara Yesuus Kiristoositti Waaqa tokkicha beekna jettanii hin taa'ina. Waaqi tokkichi kan Yesuus Kiristoosiin ala hin jiru. Karaa Yesuus Kiristoosiin alatti Waaqayyoon beekuun hin danda'amu. Karaan tokkichi nuti itti Waaqayyo bira ga'uu dandeenyu Waaqayyoon beekuu dandeenyu Yesuus Kiristoos qofaadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyodha mataa isaati. Innaa sagalee isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baaseedha sagalee Waaqayyo. Sagaleen ergamee nu fayyise Yesuusi. Sagalichi jalqabee ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi humna ofuma isaa Waaqayyodha. Sagalichi ergame sun Waaqayyodha jechuudha. Waaqayyo inni ergame immoo Yesuusi. Innaa Yesuus Kiristoositti amanaa mootummaa Waaqayyootti galaa fayyaa biyyi lafaa umurii ishee fixxeetti. Addunyaan kun sobdee siin sossobde malee gantuudha. Warrumti ishee tajaajilan baay'een iyyuu utuu ishee galateeffatanii hin arginu hin komatu. Wayichi yaalame jedhu wayyaa biyya lafaa jedhu malee maal abbi addunyaan naa taate jedhee nama takkaa waa'ee biyya lafaa galateeffatu hin argitu. Hundumtuu dadhabee fi dafqee fi ejjee fi sobee fi waliin dha'ee fi dhumarratti wanti biyya lafaadha gaafa humni isaa dhumusii jedha. Humna isaa guutuu ishee tajaajilaa ture gaafa humna fixu biyyi lafaa jedha komiitti deebi'a. Kanaaf biyyi lafaa dhumni isaa gaabbiidha. Biyyi lafaa dhumni isaa abdii kutannaadha waan ta'eef biyya lafaa duukaa hin fiigina. Sichi immoo wanti gaariin hin ta'a jettanii hin eegina. Wanti gaariin kana booddee ta'u yoo jiraate dhufaatii Yesuus Kiristoos qofa. Amma namoonni baay'een Waaqayyo gooftaan daaraa kana keessaa nu kaasaa akka Jaappaan taanaa akka Ameerikaa taanaa maal godhatta akka Jaappaan taates akka Ameerikaa taates biyyi lafaadha. Dulloomeera siin jechaa jirti. Otoo akka Jaappaan ta'u maali yoo kanaan dura taane maaltu nu dhorka? Risoorsii qabna waan meeqa qabna ta'uu dandeenya. Sichis ta'uu dandeenya baay'ee wanti nu darbee hin jiru. Garuu addunyaan dulloomteetti bakka biyyi lafaa kun dulloomteetti isa duukaa fiiguu dhiisa. Wanta darbu ilaaluu dhiisa. Mootummaa Waaqayyoof of qopheessa. Yesuus Kiristoosiin dhufa Waaqayyo nama kaayyoo guddaa uume. Inni kun afaaniin gaafa jedhamu waan salphaadha. Jireenyaan keessa galtee gaafa jettu garuu waan bal'aadha. Sammuu keetu haara si galfata si galee. Waaqayyo kaayyoo guddaaf nama uume sibbaal gaafa jedhamu waan salphaadha waan baay'ee xiqqoodha. Keessa galtee hammuma hubatte hafuura keessaan gaafa ilaaltu bara baraan jiraachuma wanti jedhamu kun akka sammuu keenyaa olii baay'isuu. Lakkoofsi meeqa lakkoofsi dhuma qaba. Bara baraa inni Waaqayyo jedhumu akkamiga? Guyyaan tokko fuula Waaqa duratti akka guyyaa 1,000ti. Guyyaan 1,000 akka guyyaa 1,000ti. Guyyaan tokko fuula Waaqa duratti guyyaa 1,000 yoo ta'e bara baraan keenya hoo bara baraa 1,000 yaadime. Waan sammuu keenya olii sammuu keenya gararraa umurii sammuu keenya gararraa ol ganaa jiraan ganaa jireenya guddaatti fuuldura keenya jira. Baratti ogummaan baay'atee baratti jibbii baay'atee baratti namni waliif dhiibuun dhibee wal dhiigsuuni waliif dubbachuun dhibee walirratti dubbachuuni
waliif cabuu waliif miidhamuun dhibee wal cabsuun baay'ate kanatti adaraa jaalala waliif haa qabaannuun jedha warri Yesuus Kiristoosiin hin qabne gara mootummaa Waaqayyootti baqadhaa biyyi lafaa dulloomteetti as kottaa mootummaa Waaqayyootti nammaa doonii mootummaa Waaqayyoo yaabbadhaa galaanni biyya lafaa isin fuudhee hin deeminii lolaan biyya lafaa corroqni biyya lafaa isin fuudhee hin sokkiniin isin hin jedhaa baay'een isin jaalladha barri keessan haa eebbifamu mootummaa Waaqayyootti warra wajjin faarfannu nu haa godhu. Ameen, ameen, ameen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Waaqayyo bara kee jireenya kee dachaa haa eebbisu. Egaa waan guddaa Waaqayyo karaa sagantaa interview buleessa keenya Faarfataa Bikila Kebede wajjin gooneen nu barsiise. Namoonni gooftaa qabdan, namoonni gooftaa beektan, haala addunyaan keessa jirtu, haala waldaan keessa jirtu, haala biyyi keenya keessa jirtu ilaaltanii dhiphattan, sodaattan sagalee Waaqayyootiin nu jajjabeesseera. Jajjabaadhaa nuun jedheera. Kanaaf gooftaan Yesuus akkuma jedhe hin sodaatina anatti amanaa Waaqayyootti amanaa annan deema isin fudhachuun moo lammaffaa deebi'ee nan dhufa bakka isiniif qopheessan akka jiraattanuuf dhufeenan isin fudhadhaa jedhe. Haala addunyaan keessa jirtu gooftaan dursee dubbateera. Addunyaan kun rakkina qabattee dhufti, rakkina guddaatu, dhiphina guddaatu ta'a. Garuu immoo hin sodaatinaa an addunyaa kana mo'adheera jedheera. Kanaafuu hin sodaatinaa, hin dhiphatinaa, amantiin keessa Waaqayyootti haa ta'u, Waaqayyo sinaa jabeessu karaa hundumaan kadhannaatti jabaadhaa, sagalee Waaqayyootti jabaadhaa, tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabdan, tokkummaa amantoota wajjin qabdan jabeessaa. Waaqayyo immoo ayyaana isaatiin hunduma keenya nu gargaaru. Namoonni haaraan immoo akkuma obboleessi keenya Biqilaa nama jedhe, namoonni haaraan amma carraa kanaan sagantaa reediyoo dhaggeeffattan dafaa doonii yaabaa. Dooniin sun karaa itti dhalootitti miliquudha. Doonii tokkodha, karaa tokkodha. Innis Yesuus Kiristoos jedhama. Isa malee karaan hin jiru, isa malee fayyinni hin jiru, isa malee jireenyi hin jiru, isa malee dhugaan hin jiru. Isaan ala hundumtu sobduudha, hattuudha, saamtuudha. Gooftaa Yesuustu jedhe. Isa malee hundumtu sobduudha, hattuudha, saamtuudha. Amantaa feetan keessa jiraadhaa. Yesuus hin qabdan taanaan garuu jireenya hin qabdan. Sagalee kana dhageessanii itti namantan taanaan arrayyuu isintti faradameera jedha. Kanaaf gooftaa Yesuusitti amanaa. Inni harka isaa bal'isee si waama. Koottu jedhee si waama gara kiyya. Rakkina kee qabadhu koottu, cubbuu kee qabadhu koottu. Addunyaa kana dhukkuba baay'eedhaaf qorichi argameera. Dhukkuba cubbuutiif garuu qorichi hin argamne. Dhukkuba cubbuutiif qorichi dhiiga Yesuus Kiristoos qofa. Dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaa keessaa nama qulqulleessaa jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa isaa 1:7 cubbuu kamuu, jireenya kamuu, haala kamuu keessa warri jirtan gara Yesuus koottaa inni jaalalaan isin waama. Inni jaalalaan immoo isin simata. Yesuusitti immoo amana. Gooftaa koo ta'eedhaan. Abbaa jedhaa galateeffadhaa. Gooftaa jedhaa itti amana. Fayyisaa naaf ta'e Yesuus jedhaan. Gooftaa naaf ta'e Yesuus jedhaan. Arrarraa kaasee sitti amana. Ati gooftaa kiyya fayyisaa kiyya naaf ta'eedhaan. Maqaa kiyya immoo jireenya bara baraa irratti naaf barreesseedhaan. Yoo akkas jettanii harka keessan gara isaa kaastanii bakkuma jirtanitti jilbeeffattanii qalbii keessaniin gara isaatti deebitanii araara galtanii isatti amantanii isin ijoollee Waaqayyoo taatu. Isin ijoollee Waaqayyoo taatu dukkana bara baraa jalaa hin baatu. Dukkana keessaa gara ifaa dhuftu. Jireenya abdii hin qabne irraa gara jireenya abdii qabutti dhuftu. Jireenya dukkanaa keessaa gara ifaa, jireenya abaarsaa keessa gara eebbaatti dhuftu. Kanaafuu gaa Yesuusitti amanaa. Gooftaa keessan fayyisaa keessan taasifadhaa. Ergas immoo gara waldaa kiristaanaa maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutti amanan, barsiisan, cuuphan, deemaa isaanitti makamaa. Waliin Waaqayyoo waaqeffadhaa, baradhaa, isaan wajjin immoo guddadhaa. Nuti isin gammannaa, gammachuu caalu immoo sababa fayyuu keessanii ol mootummaa Waaqayyootu ta'a. Guyyaan fayyinaa har'a keessaa immoo amma itti fayyadamaa carraa kanatti Waaqayyo isa nu gargaareef galannaa ta'u. Daqiiqaa muraasa haala garaagaraa keessa warra jirtaniif Waaqayyo akka kadhatuuf Faarfataa Biqilaadhaaf carraa nan kenna. Haala garaagaraa keessa, dhiphina garaagaraa keessa, yaaddoo garaagaraa keessa, sodaa garaagaraa keessa, dhukkuba garaagaraatiinis qabamtanii, jiiqama garaagaraa keessa warra jirtaniif biyya keessas biyya alaas jiraattanii Waaqayyo bakka jirtanutti isin qaba. Waliin kadhannaa waan hafuurri Waaqayyo isa yaadachiisu irratti obboleessi keenya Biqilaan nuuf kadhata. Waaqayyo karaa kadhannaa kanaatiin immoo waan diigamuu qabu hin diiga, waan ijaaramuu qabu immoo in ijaara, waan haaromfamuu qabu immoo in haareessa. Waaqayyoon kadhannaa. Haleluuyaa. Ameen. In kadhannaa Waaqayyoonii. Haala garaagaraa keessa kan jirtan, gaaffii garaagaraa keessa kan jirtan, mata duree gurguddaa isin boosisu qabattanii kan jirtan, fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessaa. Waaqayyoo kadhata keenya kanaan hidhaa keessan hin hiikaa, gaaffii namoota baay'ee hin deebisaa. Nan amana Waaqayyo isin gargaaraa. Lafuma jirtan taa'aatii yoo isin dhukkuba ta'e warri isin dhukkubu lafa isin dhukkubu harka keessan kaa'adhaa. Yoo yaaddoo qabdu ta'e yaaddoo keessan sana Waaqayyotti himaa. Waaqayyoo har'a furmaata isiniif fida. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergitee inni immoo sababii cubbuu keenyaatiif nuuf du'ee du'as mo'ee ka'ee nuunis isaa wajjin du'a moonee akka kaanuuf carraa du'a mo'u waan nuu kenniteef
carraa lammaffaa Waaqayyo Abbaa wajjin si wajjin walitti araaramu waan nuuf kenniteef. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos kanaan si galateeffannaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Akkasitti yoo ilaalamne nun hin mul'annu cubbuutu nurraa mul'ata. Akkasitti yoo ilaalamne nun hin mul'annu dhiiga qofaadha. Garuu karaa ilma kee karaa Yesuus Kiristoos nu ilaalte luboota gootee nu muudde qulqulloota nuun jette hojii guddaa amantee nutti laatte. Waa'ee jaalala keef waa'ee gargaarsa keef waa'ee abbummaa keef maqaa isatti nu jaallatte ilma kee Gooftaa Yesuusiin ammas daballee daddaballee si galateeffannaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Carraa nuun arganne kana beektonni nu caccaalan hedduun immoo hin arganne. Carraa nuun arganne kana saayintistoonni baay'een hin arganne. Ati garuu ogummaa kana nutti mul'iste nuuf ibsite namoota warra kaan bira isa tolaati nutti kennite kana tola akka kenninuuf yaa Waaqayyo karaa nuuf bante waa'ee jaalala keef waa'ee wangeela kanaaf waa'ee wangeela lafa keenya fayyiseef waa'ee sagalee keef yaa Waaqayyo Abbaa waa'ee Yesuusiif galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa amma kallattii garaagaraa irra taa'anii biyya alaa biyya keessa taa'anii yaa Waaqayyo reediyoo kana amma kan dhaggeeffachaa jiran maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan dhukkubsataniif fayyinni guddaan haa ta'u. Hidhaa garaagaraatiin kan qabamanii jiraniif hiikamsi guddaan haa ta'u. Abdii kutannaa garaagaraa keessa kan jiraniif amma fayyinni guddaan haa ta'u. Biyya Arabaa kan jiraniif yaa Waaqayyo Gooftaa macca. Mana namootaa keessa kan hojjetan yeroo kadhannaa kan dhaban utuu Waaqayyoon kadhachuu barbaadanii utuu Waaqayyoof hojjechuu barbaadanii yaa Waaqayyo utuu biyya isaaniitti immoo deebi'uu barbaadanii karaa kan dhaban mala kan dhaban yaa Waaqayyo Gooftaa macca guyyaa kana sa'atii kana harki kee hiixatee lafa isaan jiranii qabee ol isaan haa baasu. Yaa Waaqayyo lafa isaan jiranii butii ol isaan baasu. Yaa Waaqayyo Gooftaa macca dhukkuba garaagaraatiin kan qoraman yaaddoo garaagaraatiin kan qoraman boo'ichi yaa Waaqayyo Gooftaa imimmaan soora kan isaaniif ta'e yaa Waaqayyo amma sa'atii kanaa jalqabee nagaaf tasgabbiin guddaan jireenya isaaniitti hanamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa macca kan irra fiin bulan abjuun isaanii kan jalaa jeeqame jireenyi isaanii kan jalaa jeeqame humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin abjuun isaanii hasirratu nagaan isaanii haa deebi'u Yesuusiin nagaan isaanii haa deebi'u. Dur baay'ee kadhachaa kan turan amma kan kadhannaa dadhaban kanaan dura baay'ee raajaa kan turan amma kan raajummaan jalaa bade kanaan dura baay'ee lallabaa kan turan hamma kan lallabni jalaa bade maqaa Gooftaa Yesuusiin kennaa isaanii sagatan wajjin walitti haa deebi'an. Ayyaana isaanii sagatan wajjiniin walitti haa deebi'an. Warra kufan yaa Waaqayyo harki kee qabee lafaa isaanii kaasu. Obboleettii koo kana gargaari. Obboleessa koo kana gargaari. Abbaa koo haadha koo kana gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa guyyaan har'aa nama kanaaf yaa Waaqayyo guyyaa addaa haa ta'u. Guyyaa yaadannoo haa ta'u. Guyyaatti Waaqayyo gara isaa dhufe haa ta'u. Yaa Waaqayyo lafa taa'u taa'ellee lubbuun ammasitti amane yoo jiraate maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galmee jireenyaa irratti maqaan isaa haa barraa'u. Dhiiga ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa dhiqatu. Yaa Waaqayyo kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa isaatti nu jaallatte tolaaf amanamaa ilma kee Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. 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 Waaqayyo Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaaf galanni ulfinni guddinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo guddaa nu gargaaree galata haa fudhatu. Buleesikiyaa Faarfataa Bikila Kebede Waaqii jireenya kee Waaqii tajaajila kee Waaqii karoora kee hundumaa siif haa eebbisu. Isa eebbifamte caalaa eebbifami isa dibamte caalaa dibami. Baay'ee Waaqayyo yeroo bareedaa nuuf kenne. Egaa obboleessi keenya Faarfataa Bikila Kebede sagantaa kana erga dhaggeeffattanii booda yaada garaagaraa isaaf kennuudhaaf isaan jajjabeessuudhaaf tajaajila garaagaraatiif immoo isa argachuudhaaf karaa lakkoofsa moobaayilaa isaa 09 25 77 2 18 isa argachuu hin dandeettanii irra isinii deebi'aa 09 25 77 2 18 isa argachuu hin dandeessanii. An kan isin waliin ture obboleessi keessan wandimmaa ganya uddeessaa bidireeti. Akkasumas immoo gaaffii garaagaraatiif sagantaa garaagaraatiif tajaajila garaagaraatiif kadhannaadhaafis immoo warreen argachuu barbaadan karaa lakkoofsa moobaayila kiyyaa 09 13 71 08 68 na argachuu hin dandeettanii. 09 13 71 08 68 na argachuu hin dandeettanii. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Dachaan eebbifamaa isaan eegamaa amaan isin hin argatini. Sagantaa keenya kana immoo yeroo hundumaa dhaggeeffadhaa. Karaa reediyoo warri dhaggeeffachaa jirtan meetir baandisaa akkasumas immoo saatisaa namoota kan biraattis himaa wangeela waliin hojjanna. Karaa yuutuubii, karaa feesbuukii, karaa telegiraamii, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa kan hordofatan immoo forwaardi godhaa, sheer godhaa namoonni ergaa wangeelaa kana haa dhaga'ani. Kallattii argame hundumaan kaayoon keenya akkuma obboleessi
obboleessi keenya Biqilaan jechaa ture Kiristoosin dhalootatti mul'isuudha. Kaayoon keenya akkuma sagalee Waaqayyoo keessatti ibsame kaayoon keenya Kiristoos dhalootatti mul'isuudha. Kaayoon keenya akkuma karoorri Waaqayyoo Abbaa Kiristoosin addunyaa kana fayyisuu akka ta'e fayyisaa kan ta'e Kiristoos addunyaatti beeksisuudha. Kanaafuu wangeela waliin hojjannaa, waliin jiraannaa, waliif jiraannaa, wangeelaaf jiraannaa. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif baayisu. Nuuf kadhadhaan immoo ergaa keenya yeroo hundumaatti nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa deebana. Jaalalaaf safuudhaa giita boosiidhaabe isa naaf qophaa'ee fannoo boosiidhaabe mudaa koo lakkooftee na rakkistee hin beektu jaalatamaa abbaa koo maqaan kee ulfaatu mudaa koo lakkooftee Narakiste mbektu Jalatama bako Makanke ulfaatu Jalatama gari gari si berati lala tulenchi fama gari gari si berati natu kabajama gari gari si berati Tamatul kavamai gari 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 damati gari 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 damati gari 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 damati Gari, gari damati si berati wama jalatama gari gari si berati lala tulenchi fama gari gari si berati Natu kabajama gari gari si berati katamatul kavamai gari 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 damati gari 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 damati